أبو الدعوة شهور بركة إسلام كان الرمد حديث القرآن أبو الدعوة شهور أبو الدعوة شهور بركة إسلام كان الرمد حديث القرآن كان الرابرة قد الماء مسلما كان الرابرة قد الماء مسلما أبو معاذ دعوة شهور أبو معاذ دعوة شهور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبلي الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنن أمنتي براه هردفتن كان أفانتك ودبنو كان بيتك وديجتك ولنكم سبتك قراتان هندنو كان إسافل كني كإساف بياتيس الشما حركفنين إسنجا. قبيتنا خيست إن شاء الله تعالى كتموت جرجراك أبديتين دي جرا akkuma nama gartee yeroo ammaa kana gartee waan hin taane irra deemaa jiru obboleettii teenyaas qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira wal barnoota hin naajamu waan sooshaal miidiyaa irra deemu jiru yeroo hedduu waan addaatiitu nu mudachaa jira osoo koronaa firraa eenu biyya teenya mushkilaa abiyyiinis gad dhufee deebii kanuma gubbaarraan gartee waan adda keessa dabare kaan muuziqaa halaal godhuu kaan irracha halaal godhuu keessa dabare arraas deebinee yakka hin taane hawaasni keenya kan amantii takka hordofu kan biyya takka qiblaa takka nabiyyi tokko hordofu gartee waan adda kallattii hundaan warratti hojjechaa jira. Namni tokko Hararirraa waa hojjeteef, Jimmarraa waa hojjeteef, Arsiirraa waa hojjeteef, Baalirraa waa hojjeteef, Wallaggaarraa waa hojjeteef, Booranarraa waa hojjeteef nam takka bakka hin bu'u bakka isaa malee maatii isaa hin bu'u waan kana gara gandaatitti illee oofaa turan ijoollee Hararii ijoollee Jimmaa waan akkasii godhe insha Allahu ta'ala mee tana keessa walumaan haasofna bi'iznillah rabbiin subhaanahu wa ta'ala maadda quraana keessatti garte wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtatalu fa aslihu bayna akhwaykum yoo obbolewwan tokko wallolan jidduu isaanii tolcha akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa maal jaa wa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu namni tokko waan hin taane takka garee takka qabatee gartee faasiqa jechuun gartee waan cinaa qabatee kan si dhufuu ta'e oduu si dhufuun viidiyoo si fidu taate waan san sabachiisi hubadhu abbicha biraa dhufte abumaas biraa dhufte abumaas si waan akkana godhe suura akkana tana godhe waan akkana si barreesse si laayif akkana deeme ja'atii gaafadhaan hojjete akkasuma rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi maan namja namni obboleessa isaa tokko kan islaamaa tokko addunyaa tanarra sattare guyyaa qiyaamaa guyyaa namni takka nama sattaruu hin dandeenye mootummaan feete nama sattaruu hin dandeenye sani rabbiin satarallahu gartee fi dunya wal aakhira addunyaa tanarratti aakhiraatti si sattaraja gama keessummoota keenyaatiin isin dabarsa ahlu dhikri da'awaa shawuu hordofuu keessaniif galatooma akkasuma gartee obboleettii teenya Zaharaa qabadhee Faaximaa qabadhee Khaalid qabadhee Heydar qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira waan kanarraa waa hedduu barattan jenneeti abdanna inshallah turtii gaariin wajjin jaaga kan dubartii dura jaan inshallah ta'ala obboleeyyateen Zahraa irraa nagara Zahraa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله أنا أعرفون سنجا غلطومي دعوتات أهل الذكر دعوة شو سلامدو سلاو سبيكني أني سين بيكا كلتيم دانا مولمان أرجعني ماله والبين إن شاء الله قرتي سلامتات يديبست سلامتا وبلغوان إسلاماتيس ورسي أردفوس هند قرتي خبيتو خانين بين سلامدو إن شاء الله تدبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أبو الدواشة وأمتا ورمو ودمت كيسنو هردفتو أنني أمنتي كريستانا واقبتها شمار كفودي سجنتا كينيا كان هنقط أموراتي هردفا. بارك الله فيك. وبليتني فاطمة كمال جزاك الله. أنا أعرفون سنجا كلتمان الرو والأرجني أسيندور جربيراتي والبينا بقى رفتي إن شاء الله تعالى أن هعرفون سنجا hawaasa keenya kan islaamaatis kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan beentee uda salaamadhu inshallah gama sagantaa teenyaatti dabarra inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leeyam deemaa'uun amantaa garaa qabdan kanneen fi Ustaz Abdul Mu'azziratiin hordofaa jirtan galatoo maashaallah biyya keenya Muhammad maata kan waliin tuusan inshallah.
جزاك الله ما شاء الله قالتهم مسجلوا متيس إنه الكاس على واتك وان الرسال فتنكتن الرسال فنجر لقاء أمة خيني خان ولدتم حقيقة نمني وان الرسال ودي مسبلين كي وأنا سينما سينس كفتشاسا اسم بوارساتما ولندمنا تولي هيدر أورميا إن شاء الله تعالى رجع بعد فجأة تنعرفون سنجامع إن شاء الله نسلام مدو وهندك سيلة توبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أجي خالد أتيسجا نسلام مدو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا جالتم توتا ودكتور أبو معاذ أما سجن تاكن يامد مات نور دفان سنين جدا. ما شاء الله. تولجا دعوتو تكينيا وبليجن كينيا كالي كان ديرا في دوبرتيتين والبرتني سلام تالي اسم سلامتني سدودان جرا كالتي لا دبرة بليجن كي يروح هدو أجرا ديرتينيز أكد دوبرتي تاتي جرتي دوبرتينيز كال السوشيال ميديا خنرتي أكدينا تاتي جرتي فالنا أكسي ديما جرت لا دوبرتينيز وانسي رأي جمهورو كبدي ديرتينيز أكس مهورو كبدي نمني أمانتي كابوتو كحدود دانجا سافو في أهدا كمنا ربي سبحانه وتعالى ورك أجيلو أنا في اسم الله هندخيني نهاجرو زارا إن شاء الله تعالى نموتو قرتي دقيني جرا وان ديما جرو سلاهو قرتي خيسة جتشاون بربا جفتو مي زارا وان قرتي ديما جرو خنا سورة يعني ممتن سمان أرجمال حقيقة سورة نرجني زارا وانا كنا وجدتي جدني خندبتني أبار نمني بيخونجو ربي مالجا بل الإنسان على نفسه بصيرة لبوتنا ربي قدتي أبي تشماتو وان هلكن وجدتو بويا وجدتو قلبي خيس وجدتو ملائكة اللي بيخجران وان نخونج فوتوشوب دمو لغا دمو فوت سوران أسيولي تيتيمو مي سوران قرتي فولي سن تيتيمو تيئنيوتي إن شاء الله وان كنا مقانا ماتي اللي دوم فينو أكامي وان نخون يرو دقيسو مالتو تيه إن شاء الله أتومان دقيقة نو إبسي اتسين إن شاء الله هاي قيلي توما جارانا كنو كيساني في يا ميديا رتي وانتوتا هدو تدبتا مازرا واهدو تدي مازرا يا أكما تيتي كان بدبتس كان رتي دبتس هندي سانيتو أورمو دا أني سنتل سانيتي إيساس نجيسون دندن سبب وانت سانيت إيكي إسان ورنا ردولا جران اللي إسان سانيكيا بكنت والجيسون ونجرو قباب مت كان برايمو أما درا يرو فيسبوك زارا سبونتو سبافا يدمو نمني باين بيك أمن اللي فيسبوك سنان أمتا والبرد دي فيسبوك سن كان أنا أمتا والبرسيسي فيسبوك سن قدا حتى إسن اللي والبرد إنا فكات فيسبوك كي يسون يرو بوباتو إيميلي كي يكنا نمتوكو نرافودي إيميلي فيسبوك نادبو دي يوتيوب والقبتي قبتي يوتيوب كيرو استوديو جدو فيدماتوري سبب يوتيوب كانت في إيميل تشكي كان فودي إيميل يوتيوب تي إيميل فيسبوك فودي نمت كني توري ساعتي أنا نمت كني كانت يرو أنا ما كني كانت سبب هذول دي إيميل فودي في ألبوم نكيا هندي نما سنة برات نمني نما برات هم بنما ألبوم نكيا كألبوم كيس جرو كل ما وقاسة دي دوران دوران بيسا ومتا وانتم بيكسسو بربادو أكما واي ميديا رابه في يورو ميديا رتسين حفر لانجت ميديا رابوت ما نبوت تناموني نحفرو كم بهني ميديا را نم فاكياتي كجياتو كو انتريرا نتفكاتي نم فاكياتو ميديا را نباسي جرا وان قم كما وانت تكو والقبتو ميتي توي بدي ياو أنستي مجايون فتيها جنم تذكر جرتي والقبني ميديا راباني جرا كم باني بسبب وان تكو والقبتي ميتي سبب جرينيا كينيا في akkasuma ani gabaabumatti to'ii badee ibaadati yadalagutti miidiyaa irraa bahee jira. Kana jechuun deeggartuu paartii bilisiginnaa ta'uu kiyyaa miti. Gonkumaa ani bilisiginna sin deeggaru dhimmi dhuunfaas waan wal qabatuu miti. Gabaabumatti gara yaada kiyyaa deebi'a. So amma yeroo kana nama kanatti feesbuukaa fi yuutuubiin kiyyas wal qabatee gubatee namni kun nama deebisuu danda'amu jedhanii maqaa isaa asirratti waamuu hin barbaannee fi yoo nu dhaggeeffataa jiraate asirratti dhiyaatee uummataaf beeksisuu danda'a. Isinitti akka dhuunfaatitti himee jira natti fakkaate amma waggaa 3 geenya jirra. Gaafa kana albaama kiyya biratti deebi'uu fuudha jedhee baay'ee na caqacaqaa ture. Ammas nama fuudhee haadha manaa qabu abbaa ilmooti. Naaf obsaa daraa keessan. Yeroo ani
yaada isaa kana irraa fuudhuu didee albama kiyya keessa galee pikcharoota an albama keessaa qabu namni bilbila isaa keessatti wantoota adda addaa waraabuu danda'a. Waan adda addaa qabaachuu danda'a. Bilbila ofii keessatti namoonni beeka abbaan fedhe namayyuu bilbila isaa keessatti akka fedhe viidiyoos waraabuu danda'a. Akka fedhetti pikcharas ka'ee pikchara adda addaa qabaachuu danda'a. Bilbila isaa akka dhuunfaatitti. Innaa pikcharoota kana albama kiyya keessaa baasee naa ergaa ture wantoota nachi keessaa qabu yoo ati diddee waan akkanaa godhaa yoo ati natti heerumuu diddee ani wantoota kana harkaa fudhachuuf jedhee yoo ani jedhu yeroo sana hatattamaatti nikaasi godhadhaa maalii yoo ati akkas ta'e akkasi sidhiis malee dhiisoo dadhabee ani xumura irraa immeelituma kana guutuu dhiisee fi bilookii godhe. Immeelii yuutuubiillee immeeliin kiyya googelii waan hunda albamaa wal qabatu albama sanis sa'aatii san waan paaswoordii waan hunda jijjiireef seenee fayyadamuu hin danda'u. Hunduma dhiisee fi walitti qabee biloog godhe. Namni kun laayivii kana dhageeffataa jira nama kanaan wal barannee waan jaaganii beeku jaa sanaaf biloog godhe. Yoo an biloog godhu sa'aatii kana bilbilootaan biloog godhen dhiisee bilbila biraatiin viidiyoota akkasii mummuree naa ergaa ture. Wantoota ani bilbila keessaa qabu irratti viidiyoota hojjetee wantoota nu haasofne irratti viidiyoota hojjetee obboleettiin isaa takka jirti nu dhageeffatti obboleettitti dawwalee himee isinis gaafachuu dandeessanii waan akkanaatitu deemaa jira nama gurbaa kanattis heerumuu miti obboleessa keenyarraa qabadhee obboleettiin akkanatti ana bilbila keessatti dhiiftee abbaa isaatitti dawwaltee sa'aatii saniif aniif gurbaan sun bilookiin adda deemnee jechuudha. Ana wantoonni kun viidiyoon kun viidiyoo yeroo sana gurbaan sun narratti hojjetaa ture waggaa 3 dura amma eesaan namoonni dhimma yaada dhuunfaa zaara maaliif dhimma addaa qabaatti waa'ee paartii irratti ani ganda kamiifuu kabajaa qaba. Arsiin kiyyaa, Jimma kiyyaa, Harargeen kiyyaa, Wallaggi kiyyaa, Oromoo kutaa Walloo kiyyaa, Oromoo kutaa kamiifuu akka dhuunfaa kiyyaatitti nan kabajaa ana dhimma lubbuu kiyyaa irratti namni dirqamee yookiin dhimma ana bakka bu'ee dhimma aniif uummanni kun walitti qabnu Oromummaa qofa. Yoo Oromummaa isaanitti darbu. Tole mee viidiyoon gartee alhamdulillah jechuun obboleeyyan kiyya kaas jala jiru arrana jala jirtan bakka tanattis dhuftanii hawaa kan haasaa yoo mizareettanis wooma haasoitan haqiqatan agartee yoo kan qaama saalaa laaluu feete dubartiinis qaama saalaa si halaaltu dhiira yoo taates qaama saalaa isaa halaalu haqiqatan namu waan irra jiru kun waan rabbiin ilma namaa dhiiraa fi dubartii godhee ilma namaa uume haqiqatan ta'us gartee yaani maaltu isin naqee kan jiru kana gartee shari'aan waa hubadhaa azjala dhuftanii kan nama arrabsan safuu takka hin qabdan haqiqatan rabbummaan guyyaa qiyaamaa galata keessan addunyaa fi akhiratti isin yaadee bisuun jedha malee an waa takka hin jedhu tole zahara gama keetittis nin gartee sumatti deebi'e mee inshallah ta'ala warra gartee viidiyoo kana oliiga xoofuunoo maal jetta nama viidiyoo san godheenoo maal jetta inshallah ta'ala hawaasa aalama kanarra waliin geenoo maal jetta hunduma isaaniitiin wanta tokko hin jedhu namoonni baay'een ana wajjin dhiphachaa jiranii ulfaadhaa galatooma nama hedduu argaa jira hedduu isaanii miidiyaa irra jira namoonni maybe zaaraan balleessina jettanii yaaddan gonkumaa ani Oromoo irraa garri badus hin jiru hamilee kiyya wanti na cabsu tokko isaa hin jiru namoonni akkasitti fudhatanii hamilee zaaraa cabsinee balleessina akka hin dubbanne waa'ee abiyyi Oromoo kutaa kamiittiifuu bakka uummanni Jimmaa uummata sabboonaa uummata jaallatamaaf kabajamaa uummata qabsaa'aadha uummanni Harargee akkasii Oromoon kutaa kamiitu deeggartoonni paartii bilisiginnaa yoo ta'e namoonni muraasni Oromoo gonkumaa bakka bu'an uummata Jimmaatii akka dhuunfaa kiyyaatti kabajaa qaba. Namoonni mata duree godhatanii irratti duulaa jiranis wanta kana ajandaa godhatanii wanti hamaa isaan hin jedhu hin jiru Oromoodha garran isaan geessu hin jiru. Namootni narraa dubbataa turanii baay'ee ijoollee wajjin dadhabaa turtan galata guddaa na biraa qabdu wanti hamaan ani isaan hin jedhu warri balleessitanis warri naaf dubbattanis hundi keessan waluma qabee galatoomaa jedhaanii wanti gabaabsee isin beekuu qabdan namoonni irratti duultan zaaraan balleessina asarraa balleessina gonkumaa ani na balleessuu hin dandeessanii an miidiyaa irraa jalqaba ka bu'eef namni na balleessee osoo hin taane fedha kiyyaani haala dalagaa kiyyaaf jireenya wal qabsiisee yeroo na dhufu darbeerraa miidiyaa irraa bu'ee ture. Kun immoo wanta gonkumaa wanta olola diinaa yookiin yoo na deebistanii na jabeessitanii akka dubbadhu na taasiftan malee waan feetan gochi diinaa ana gara na deebisu tokko yoo hin qabu naafis bakka hin bu'u.
ما شاء الله ربي سر رجالته تولي مي وبليتني فاطمة تينا كده برا نمو يرو وانت كدجة وتكوبيتها أو نفيد أما حقيقة ناخذ سبحان الله يتم وانا كنا ديما كوجان الرامة جم فتيه واسق إن ربي أجاتو خام بربادو في خنجرتي متنسي خوتا فيديو كنا خيسانة دبسة مارن سنيكو راجوت جوت حقيقة والله إنه تجرتي وانو ما بلسوم ما نور كواسق إن تانو مرقوات نسنتما جنني سورم نور كنجرو برتي أزام نور كنجرو بلسوم ما نور كنجرو ربي أركجرا ربي نهاجة جلتو حقيقة تنجوجا الرالي لفتني بكتنا تكنا سويتا مقا خيسن غرتي هوجين الرئيس نوجت جرتن اسر وابرستون جچ هوجي عذاب نما غلتيتو امنتي خيسن ما بافتو اسلام الروان انتاني مقا جيردا احمد خديجه عائشه فاطمه ايش فايده فيهم فايده تكنقو جبرتين الركنتوس اتيس وان تجرت رب ما سبيكا غرتي انس كان رجو رب ما سبيكا اكما نسنجي قام سالا يولالو فيتن كيسن ملالا جبرتين غوغودو خيلالي ديرتينس نمو ينقب يوخان قبان نتات ربين كردو تانو إن شاء الله تولمي فاطمة إن شاء الله تعالى نمو وانا الدارقة قرتي يعني قرتي جولي جماتي سجاني لو جولي هرارقي وانا كنا قولي جلاني مي وان زارات ديما جروخانا دقي سيمو اندقي وان سورة سي متن ساجران فيديو متن ساجران دقي تي مالتو سي دقي مي حواسا كي كقرتي نانو جماتاتو أرستاتو hundumaanuu maal jettaa mee maal dhagee insha Allah taala duraan dursee la biyya dubartii biyya arabaati jedhanii biyya arabaa jirtan gaa'e. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة فيديو الله. ويسين أرجني جرو سوران سمعت أم يورو اللي قديدي ونان أرجع فيديو ويسين أرجني ونان أرجع تقرأ جرو سوران سمعت أم يورو اللي قديدي بايه جرانا نياته ونكون حمام لكو هذا حمام صباح حمامو دافس يعني حمام تكونا نافي نامانا مني أوكي إدمينا ما هندو مبورا لكن بوليتنا كنا دو مبورا كان خدوش كيسين مالا سجلنا كنا قامتي من دقيقة صوتي تسجلتي والخاسي إن شاء الله. بوليتنا كنا دو مبورا كان اللي yoo hojjettes yoo hojjechuu baattes nutumaa ibduu qabuuneeti akkasii miira keessa galtu goonaa. Namni hin dogongora ilma namaatti waan ta'eedha. Hin dogongora namni hin dogongora hin jiru. Okkii ergi dogongortee awwan nama takka gara kootuu wanan arge hin jiru. Hin dhagee barreeffama suuraa si olii gadi deemu kana hin arga. Garuu intala shamarraa tokko intala Oromoo tokko intala Musliimaa tokko yeroo maqaasii akkasitti badu baay'ee natti dhaga'ama natti hin tolu jechuudha waan ta'eef na akkasitti wannan obboleeyyan kan keenya shamarranis ta'e dhiiraafis ta'e wannan nama tokko obboleettiin keenya yoo dogongortee jiraattes nuti duuka buunee ajaddaa godhannee duuka buunee obboleettii kan keenya kan akkasii naatu gochuun nurra hin jiru hin gorfannaa. Fakkeenyaaf siyaasaan shamarran tokko dhaamsan nama tokko siyaasaan garaagaraa taanu ishii shamarree akka keenyaa qaama ishii yookaan safuu isii fuunee olii gadi yoo fiignee sodaachisne jaalle bu'aa nuuf hin qabu. Soo kanaaf nuuf kaasan warra shamarranii irraa wanti akkasii hin bareedu. Nurraa hin bareedu waa'ee obboleettii kan keenyaa qabanii ajandaa godhanne. feetu arsiistee jimmaas ta'e eessallee yoo taate saba kamiin yoo taateyyuu obboleettii kan keenya akkasii naatee keenyaaf viidiyoos olii gadi hin maxxansinaa kanan arga malee wanta maxxanfame argeen jiru waan qabu. Jechuun kun maaliif dubbatamaa? Obboleettiin kan keenya yoo dogongorte keessaan deemanii gorsanii sirraa hin malu. Jadi dubbii viidiyoo kanaan dubbii gandummaa keessallee seenanii akka sodaachisuu zaaraan biskinnaa taatee akkas taatiila. Yaani dhimma siyaasaatiif wal fokkisiisuu fi wal salphisuu nurra hin jiru. Siyaasa feetee deeggartu kun dhimma mataa isii anillee akkasuma dhimma safuu walii ol baasnee sooshaal miidiyaarra aybii obboleettii kan keenya akkasuma hedduun akka hin tolu. Mee dubartiin waan kana yoo hojjettu dubartiin faan gartee qaama saalaa fa'attee suuraa namni waliin godhe feetu haqiiqata waan feetaa taatu mee dubartiin akka dubartii qaama saalaa akkasii qabdu waanuma saalaa kana baastee yeroo fa'aa maxxansitee koottaa itti afeertu nama kana maaltu si dhage maal jettaa mee dubartii lafa arabaa kabajaan qabne yeroo jedhan.
hedduun itti dhaga'ama natti hedduun itti dhaga'ama laaluunis bakka yaani hedduu miira keessa nagalche baay'ee namatti dhaga'ama. So kuni waan namarraallee bareedu miti kaasan shamarranirra. Please shamarran keessatti kun waan nurraa bareedu miti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tole maashaallah keessumoota biraatti jalqabna. Abshir walumatti deddeebiidhaan numa haasawna hin dhumattu haasawni hin dhumu jedhan quraana rabbiitiitu geetaa summunaa fi juuza qaba malee haasawni waanuma namni haasawee deemaa jirti namuutu ka itti bashannanu ka booyaa jiru ka wal abaaraa jiru sani jira. Tole mee qayroo akkasumatti illee nasri anaa dhufuun jira nasriin illee dhufee jira inshaallah daawwattoota sanaan madhu nasri carraa dubartiif dura kanneen itti seenna. Ayya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu obboleeyyan kan koo kan kiristaanas akkam nagaa oltanii nagaa fayyaadha baga nagaan nu eedani. Barakallah rabbi sirraa jaalatu baga dhuftee baga gara ahlu dhikri daawwaa dhuftee mee inshaallah akkasumatti mee gara qayrootiin achi dabarsa qayroo mee inshaallah ta'ala atis waan kana yeroo argitu mee yoom argitee gartee waan akkanaa godhanii obboleetti teenya tanoo ni beektaa asiin dura ni beektamoo arrumoo wal barattamoo mee maaltu si dhageemee hawaasni lammiin ofii waan akkanaa argitee walirra jiraattu baattus akka shari'aa silaa wal gorsanii wal dhoorganii gara social media atis harka waliin itti tumte moo waan kanarraa gartee irraa dhoowwuudhaaf gartee gara social media atti atilleen argamte inshallah. Kabajamtootaaf jaallatamtoota wanni amma deemaa jiru baay'ee isaa waan nama salphachiisudha waan hedduu isaa haamilee nama buusudha. Akka Oromootti akka musliim amantaa keenyattis wanti kun waan deemaa jiru ijoolleen dhiiraa kan amma dhiirummaadhumatti dhiirummaa keessaa obbaasanii jechaadha gaddeebiin waan akkasii obboleettii qabaata haadha qabaata gaafa waan akkasii raawwatanu hedduu isaa dhiirummaadhuma keenyattu haamilee baay'ee isaa qaba. Wanni kun social media irratti wanni fidamee wal akkas godhamee wal fokkisiisa ilmaan Oromoo kun waan walii godhu dhaba malee jechaadha waan wal godhu hin dhabu akka Oromootti illee akka saba Oromootti xiqqaanna malee jechaadha waan kana jechaadha akka dhuunfaa isiitti mucaa obboleettiin kee waliin xiqqaattu Oromooti yoo akkas wal godhe Oromoota akkas wal godhe mucaan kun nama ganda tokko bakka buutee hin jirtu ganda Oromoo bakka buutee waan gizee hunda uummata Oromooti dhiibduudhaan sababa kanaatiin immoo gaafa kan akkasiin amilee si cabsuudha amilee si daakuudha waan akkasii irratti raawwannu ani gama kootiin miira keessa galee hedduu isaaniitti natti dhaga'ame waan akka kana gizee baay'ee jechaadha shamarran Oromoo ijoolleen keenya hadiiraa fuudhanii akkas godhanii gaafa jarri waan akkasii irratti raawwatanu namni kaminuu namni hin dogongorre hin jiru addunyaa kanarraa dhiiras ta'e dhalaas ta'e madogongora garuu waan akka kana gaafa dhaqanii intala Oromoo tokko irratti waan akkasii raawwatan hedduu isaa waan nama qaanyiidha. Mucaan kun waan faamilii waan dhuunfaa si hojjette tokko waan immoo isiin hojjette feeto dhugaa ta'u feeto photoshoppii ta'u wanni kun warra hin beeknee fi dhugaatti fakkaata malee namni beeku jechaadha. Viidiyoo sana irratti viidiyoo sana argeera akka inni googilii kiroomii keessaa gabbuufame hin mul'ata. Ijoollee warra hin beekneef nama immoo waan akkanaa quba hin qabneef immoo dhugaatti fakkaachuu hin danda'a. Garuu nuti immoo saatii kanatti mucaa kana bira dhaabannee haamilee si jabeessinee isuma jiru iyyuu balleessaa jennee kan haamilee cinaa si dhaabbannu kan maarree godhaa jechaadha ijoolluma keenya. Nan argaa kan fuudhee asii fachi maxxansee suuraa asiitiin wal bira kaa'ee maarree godhaa jechaadha ijoolluma keenya. Wanni akka kanaa hedduu isaa nama qaanyeessisa. Gaafa qaancaamnu akka gadda tokkotti yookiin akka kutaa tokkotti miti kan nuti arrafamnu jechaadha akka Oromootti akka amantaatti. Amantaa keessaa yoo jechaadha addii baawutti jira nama amantaa musliimaa tokko qabaata laa ilaaha illallah gaafa waan akkasii obboleettii ofii irratti haadha qabaata waan akkasii raawwatu hedduu isaa baay'ee isaa nama dhatti dhaga'ama wanni kun wallaahi waan baay'ee isaa namatti ulfaatudha ijoolleen keenya warri haadha qabaata obboleettii qabaata waan akkasii gootan piliis gizee tokkoof daqiiqaa tokko waan akkasii kanatti yaada otoo poostiniin duratti otoo immoo waan tokko godhiniin duratti daqiiqaa tokkoof daqiiqaa lamaaf yaadaa ka'a wanna kana jechaadha oo haadha qabda nama haadharraa dhalate haadha malee dhalate hin jiru nama obboleettiirraa malee dhalate hin jiru gocha kana gaafa fuutanii feesbuukii irratti sooshaal miidiyaa irratti wal xinneessitan feesbuukii kana anduwween ati duwween hin fayyadamtu waan ta'eef uummata bal'aatu fayyadama sooshaal miidiyaa kana irratti kan fayyadamu addunyaan fayyadama kanaafuu gaafa arrafamnu nu keessaa baafamee zaaraan duwween hin arrafamtu yoo arrafamtu Oromoo guutuu waan cabuuf waan akkanaatti gara amantaa keenyaatti illee nu xinneessa gara
sabama keenyaatiin illee xiqqeenya guddaan irratti fida warri paartii siyaasaatiif jettanii yoo kana gadi baafnee kana fokkisiinee footoshooppii waan akkanaa goona paartii keenyatti deebitu gaafa jettanu dogongortaniitu maaliif namni kaayyoof itti amanee itti caala daran aamilee godhatte malee mucaan kun kanaaf jettee waan dudduubeetti garagaltu fakkaatu isimmoo waan akkasii warri yaaddan please of baraan jedhaan uummata keenyaan kanumaan jedhaan. tole masha Allah rabbi sirraa jaalatu Khalid galatoomii obbo Haydar assalaamu alaykum dhiifama turre mee obbo Haydar yaani gartee namni osuma waan gaafannes viidiyoon uummatti ergaa waan kana dhageesse zaaraas yeroo hedduu asiin duraa salama beekna waan khayratis wal gorsaa namu waan dogogoraanis wal gorsaatuma deemna addunyaa tanarra kullu bani aadama khata wa ghayra al khata'in at-tawwabun ilmi namaa kan dogogorre hin jiru jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam gartee rabbi qulqullu isa gartee malee akka nama ifin dogogorre namuuf godhe qulqullu gabritti gartee takka gabricha dhibbara dhibba mi'a filmi'a moto hawaa takkan hojjan khajaalalti san qabne khasuura hin qabne jawala raqma sirrin akka inni yotten settin kannine khasuura akka fadhetta halkani guyyaa 24 sa'a ka awolo gartee kana kana asirra iyyu faajiran mee maaltu si dhageeme yeroo waan kana dhageessu obbo Haydar dursa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz Abu Muaz في أقسم وروني أسرع جلتني كان والبين في أقسم دعوتني أبو معاذ دعوة شو عندهم تكيسنو بقجراني كومنتي دبسان تري يا ده حواس على تري كان مهدول دبسيتين جرا وان كان آجا لقيتي وكاو أرجتي مالت لقامي في الرايرون كي كن أمو وان هاروامتي نفارامتي درس كوفنين بر معلومة جرينيا إرجع كوفني ترى مال جراجة بمجال ولا لوسات كيستي كن هاروامتي درا لكنمتي وفاتورني سوشيال ميديا خنا كيستي أجا صدركات جبتي سوشيال ميديا خنا استبراديم تتكلم سجيس ومن سوشيال ميديا خنا وجينيم خن ما أقول كبسه الروابع يادان ترى أنوان كنا نجيه ilma namaa kanaaf hagamtak akka duutitu yuuti xiqqaatu argaan ture namni yoo waa du'u miti yoo miidhame yoo beela hedduu garana nyaata beeta hedduu garana raasa laakiin ammoo gaafa waan akkana kana kan nama kana irraa arku ilma namaa kana aadaa duutin xiqqaatti guyyaa an jedhe kana silaa osoon du'illee gaafan jedhe guyyaa kana ammas guyyaa ummata kana wajjinan ummata kana nama ummanni kun nama ta'ee jennaanini ummata sammuun isaanii akkana ummata yaada akkana kana adeemsu kana wajjin ani addunyaatti bilisummaa barbaadee akhiratti ammoo jannata barbaadaa waan jedhu kunniin sammuu keessan deddeebi'ee baay'ee tokko nadhagahame jechuudha. Wanti kun dhugaas dhimma dhugaas sobaas haa ta'u miti. Kana gaddisiisu hunda caalaa ilaalcha ummanni sooshaal miidiyaa kanniini gubbaa deemaa jiru keessa ammoo namoonni kun agamta akka waa takka illee hin beekne eessa akka isaan dhufan illee irraa baratta haa ta'u ammoo isaanumti kun illee garaa isa nyaatan beekta ilma namaati waan ta'eef hedduu si dhagahama hedduu garaa isa nyaata sigalee nama akkanaa kana wajjin laakkaamteeti gaafa Oromoodha jedhamtu si gaddisiisa gaafa biyya tokko jedhamtee gaafa sunis Arsiidha Jimma Hararge jettee gaafa ganda kan keessa laakkaamanii hamilee si cabsa namni sammuun isaa gaafa akkanatti yaada ta'ee baay'ee nama dhagahama dursa akka shari'a islaamaatti kan beekutti nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii wantoota isaan amaanaa jedhan keessaa tokko dubartiidha osoo dhuma wanti kunillee dhugaa ta'eyyuu hagamta akka namni garaa waliin jabaatu hagamta akka namni gochoota akkanaa kana waliin yaaduu fi waan akkanaa kana irratti waliin duuluu irraa bar walajjeessuutu irra bareedaadha baram ilmi namaa kun hagam qalbiin isaa jabaataadha hagam qalbiin isaa badaa akka ta'e illee har'a sirriitti hubadhee argee gama kaaniin ammoo an ummata kana wajjin bilisummaan waan dhuftunetti fakkaatu Allahu a'lam badii xixiqqoollee gurguddoo akkanaa tanillee walitti dabalamtee sanumattu gabrummaa galatti isin jigsu jira waan ta'eef kanarlee jaalattanis jibbitanis liqimsaa asi ubbira waa balleessaa ka badina biraammoo qubaan itti akeekuun bareeda walumaa galatti ammoo dubbii kana keessa dhibbatti irra deddeebi'ee wanta sitti himuu jiraate hawaasaafis wanti himuu jiraate harka kana hojii kana keessaa fi gocha kana keessa dhibbatti warroota paartii siyaasaa fiixii mooxixxiidhan santu harka keessaa qaba siyaasaatu keessa jira mallaqatti baasanii soofteera kala annama miidiyaatiin beeyta kana miti tarii wantoota kana gadii kana miti wantoota biraallee hedduu dalaguun danda'a
warroota paartii PPT waan kana dalageetiin mallaqaan beekumsa maqaadhuma soofteera kanallee soo gaafatteen beekan beektan. Maqaadhuma soofteera kanallee beekanii aappii kanallee maqaa isaanillee beekanii warroonni kaleessa agartee jiru itti gulguleetti daabboo waan nyaatu dhabeetiin biyya irraa baheetu waan akkana kana waliin sassaabee mallaqaan aappii akkana gabbusee ijoolleedhaan mallaqa kafalanii waan akkana kana dalagsiisan. Warroota guutumaan guututti nama eessaa akka dalage waan kana dhagaheen ture. Laakiin ammoo waan kana ammoo ka itti wanta jedhe ijoollee warra paartii mucayyoon tun akkamitti paartiin nuti deeggarru hin deeggarre jechuudhaa fi beekaa itti duulan jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu osoo dhuma ta'ellee mucayyoon tun osoo waan akkana haalli hojjettee namni akka namaatti dogongoruun mala yoo dogongortes hagamta akka irratti duulanii fi hagamta akka ummanni kun garaa jabaatuu fi namoonni kun hagamta akka sammuun isaanii eessa akka jirtu arkee baay'ee tokko qalbiin cabe walumaa galatti wanti jedhamu asirratti baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhagahama wanti kun photoshop ta'uu isaa irraa qabxilee hedduu si kaasuu danda'a wantoonni kun ammoo soba ta'uu ammoo wanta baay'ee si kaasuu danda'a video shop ta'uu isaa tokkoffaati wanti beektuuni haqiqatan video kanallee argine nama argitu naafim ijoollee na bilbilaan beektaa ijoollee warroonni baalageen kun ufumaa keessa wali ergan malee namoota kaaniif ammoo video akkana kana erganiin tare ammoo yoo si erganiin beekuyyuu barbaadanii keessa wali ergan beektaa namaafillee erganiyyuu ufumaa isaaniitti lallaalanii miidiyaa gubbattis haqiqatan namuu kamaxxanee Facebook nama kama gubbattuun argine sagalee wayii qofa argee ture sagalee bilbila isii wajjin haasan sagalee nama wajjin haasanii sagalee waraabanii sanillee miidiyaa gubbatti gadhisanii akka jedhanitti viidiyoochi soofteera miik jedhamu tokko mucaan shemee maan mu'een tokko YouTube gubbatti argeen ture fake me soofteera jedhamuun akka dalaga innillee ibsaatiin ture wantoota kana miti waan barooda haasaa akka normaala namni taa'ee haasa'u kanallee fuudhanii akka itti haasa'an hin jira addunyaan fagaatteerti kan ammoo ijoolleen teenya waa waata kan beeyneef deengadda arganiin hiree kanatti fayyadamuudhaan wanta jedhaniin akka viidiyoo sanirratti natti himanitti viidiyoon kun viidiyoo kophatti waraabame malee akka isaan jedhanitti viidiyoo gartee nam tokko waan akkana kana tarii yoo raawwata ta'e aniifati wajjin haasofne yoo ta'e atilli na ilaalaa anis ilaalaa atis na argaatiin viidiyoo si waraabuu danda'a. Namtichi waan akkana kana raawwachiise mataa isaatu silaa mul'ata ture. Mul'achuu baatus waan gurraacha mul'ata. Tarii messenjeriidhaan, imoodhaan, whatsaappiidhaan namni walii bilbiluu danda'a. Yeroo aniifati walii haasofnu ana biratti ati xiqqaattee mul'ata, si biratti immoo guddadhee mul'ata. Akkasitti viidiyoo namtichaa yookaan wanta wayinni mul'ata jechuudha. So kijiba ta'u ammoo achirraallee fudhachuu dandeessa. Ammas jalqaba irratti karaa mormaa kana mul'ata malee waan achirraa gadi ammoo qaama nama biraati jedhan. Kun hundaa'uu nama ajaa'ibu, kun hundaa'uu nama gaddisiisu, kun hundaa'uu nama aarsuun namtichaa waan kana hojjete tarii aaree ta'uu danda'a, tarii maraatillee ta'uu danda'a, tarii ammoo wallaallee ta'uu danda'a. Wanta garaagaraa sababatee akka tasaa waan kana raawwachuun mala. Namni waan kana fuudhee ammoo sheer godhe yookaan waliif qoode kunniin ammoo gabaabumatti warroota paartii bilxiginnaati jechuudha. Warroota ijoollee amma yeroo dheeraadhaaf paartii kana deeggaraatiin turanii. So warroonni kun hagamtakka jarri kunniin ummanni kuni hagamtakka akka isaan ijoolleen kunniin baay'ee bar wanti dhugaas himu bar warra gaafa bar mucaa walalee isaan dhiyoo kana du'e sun Hamza warroota bar baga inni du'e jedhan ammallee mucaan tokko eenyu maqaasaa reedi gaafa ni dhibame rabbi achisin kaasini rabbi achisi hambisu bar atu ummata kana bar ummata sitti ummata bar mujrima bar ummata bar qiyaama waan gabuutu natti fakkaatu inumaahu ummata bada namni akka paartii jecha bar namni bar waa'ee paartii waa'ee kana waan hin beeyniif malee jawaariif abiyyi bar buruka walungatan ka wali warreebbatan argita bar wali baanu liddachaani bar akkuma durriyyeen bar magaalaa keessatti innaatiin dituun jedhanii ammaan tolu liddachaani ganama wal rabsanii guyyaa wal siyaasa jechuun awwal hiika isaatu hin beekan jarri kunniin ammoo soosii argisi waraana Suudii Makkaan keessatti paartiidhaan wal waraanaa guyyarraa waltuma wal guyyarraa feermuuzii mata wal cabsan jedhan ummata waan takkan beeyin ummata waan takkan galleef ta duniyaatis hin galleef ta akhiraatis hin galleef ummata kana wajjin qabsaa'uun ummata kana wajjin deemuun baay'ee si jibbisa beektam abdii si kutachiisa
so namni waan fedhe waan barbaade haa deeggaru waan barbaade haa ta'u akkamitti an du'a siifawwa anifati miidiyaa gubbatti dhiyoo kana waa'ee irreechaa irratti namoota sheekotii keessaa diyaasporaadhaati biyya keessaa sun taa'es biyyaatiin baay'ee xiqqoo waliin bu'aatiin turre so namni bakka takka wal dhabuun ni jira bakka takka waliin bu'uun ni jira namni sadarkaa du'aa sadarkaa hamaa sadarkaa hin taane gubbaa waliin gahuun kun maaliif barbaachisan walumaa galatti namuutu waan facaafate haamatan kanaaf hiree namoota hedduu qabaa jira waan ta'eef yoo hiree argate deebiin haasaa dubbisi deebisamumaati suuqa isaaniif zundi galatoma numa gabaabsaa deeguma tokko waan isin dhageeme warri amma seenes gariin ni jira inshallah anu maraataadhaati fayyaan qabdu ummata kana wajjimaas bita kana ummata kana irraa hin dhufe oromoo tanaaf hin jiraadha amantiif hin jiraadha biyyaaf hin jiraadha sabaaf hin jiraadha kan sabuun beeynes guutu as jala ijaaba islaamaa irratti hiiteefa maqaa agartee islaamaa qabdi kaanis koofiyaa islaamaa irra kaayee maqaa islaamaa qaba yoo kam taate maqaa oromoo qaba كوني قرتي يعني سفو فكوتا وان سالفة خنا عائشة تيني رضي الله عنها ورتي رسولات الرفامو تري زينا رانسي دربني دليد يو دليدو نمني كفر اللي نمني ديبود انت ما ولي ردول والله نمني كان جو قرتي لوكو تك قرتي لوكو ادوي امارات نجس قرتي هنك دي وردول مالي ورمون قرتي لا فين اربا ولين دامالي ولين تشابس يعني أكس إن شاء الله فاطمة أوسو خديب قالت أمي أتيس دارا وندخ إنسانهم جماعة ما يبغى لسه كنا ناولي أكمل دور دفتني إن شاء الله جماعة إنسان سيدا ورسا إننا عارفه إن شاء الله تعالى نما جباني بيتنا سوشيال ميديا رتي سيجرتي نعرفون سنجا يادو إن شاء الله يادا وان سيد لجيمه وان أرجتي في إرجع هواس خيني دربيتو وان كناتو سبيرا دفين شير جوتي قرتي هواس أنجيت مو خنا إن شاء الله وان سيد لجيمه إن شاء الله سلاو سوني قرتي جماعة إنسان بارك الله فيك Ayyee irra deebi'uudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan mee waa'ee kanarraa dubbatuudhaan duratti jechaadha. Warroota namoota akkanaa waliin maal gootanii isiniin jedheefi ilmaan Oromoo waliin kan isin haasayaa jirtan. Dhaloota qubee waliin qeerroo fi qarree warroota falmatanis biyya bilisoomsuu danda'an dalaganis warroota maallaqa argamsiisuu danda'an wama kamittuu warroota waan kamuu yoo hojjetan irraa bareedu wajjin yeroo ammaa dubbataa jirtan waan ta'eef warroota koomentii hin taane dhufanii isinii kennisan laaltanii waan amma hojjetan kanarraa akka hin qaanofne sababnis namni qaanfamaan yookiin namni safuu hin qabne nama mataa qaqqabuudhaaf deema dhugaa isin baasuudhaaf hojjettan hamilee mucattii tanaa isin cinaa dhaabbatuudhaaf yeroo kanatti walitti nu qabdan kana akka isin itti qaanfattan godhuudhaaf namoota akkanaa maaf walitti qabdan waan akkanarraa maaf dubbattan jedhan namni kamuu waan itti amanee fi waan na baasa jedhe hojjetuu mirga qaba filannoo namaa keessa seenuun ammoo dogongora kanaaf warroonni sammuu ofiituu hin beekne dhufanii asirratti koomentii akkanaa namaa kennuudhaaf deeman kanaaf ustaazni jalqaba irratti baga nagaa wal agarreellee wanti isin hojjettanillee waan sirriitii koomentii namoota dhamaatu akkanaatiin akka of duuban deebine isa lammaffaa waa'ee zaaraatitti deebi'a jalqaba irratti waa'ee mata dureen isin waliin nu qabdaniif kun waa'ee zaaraati Zaaraa yeroo dheeraadhaaf beekan eenyuyyuu olitti eenyuyyuu gaditti kan hin taane kabajaa gaarii qabaaf obboleettii kan koo kabajamtuudha namni namaaf kabajaa qabu immoo ofiifis kabajaa hin dhabu namni dhugaa qabrii ofiitiif dubbata lammaffaa immoo akka Oromoon mammaakte reeffa firaa torba garagalchan jedhan namni wayitu osoo balleesseeyyuu ajaa'i jedhanii foon ofii ofirraa muranii hin gatan kan hin balleessinee miti kan hin dogongorree miti dogongoreeyyoo jedhame ajaaye jedhanii foon ofii ofirraa muranii hin gatan. Zaaraa mucattii kaleessa mana madaamii keessa teettee jireenya biyya Arabaa jireenya gabrummaa asiin dalagaa waggaa meeqa sagalee ilmaan Oromootii taate mucattii kaleessa dafqa ofii jissaatiin Oromoodhaaf maallaqa meeqa deeggarsa gootee rakkataa Oromoo bakka jirutti dhaqqabaa baate har'a viidiyoo addunyaan qullaa yeroo deemtutti yeroo biyyoota guddatan keessatti namni qullaa motoraa fi saayikilii oofutti yeroo namni wanta harma irratti godhamuu fi paantii takkaan addunyaa kana keessa deemutti jaahillan keenyiin wallaalaan keenyiin ummanni yoomillee hin jijjiiramne ummanni yeroo fi teknooloojii waliin deemuu hin dandeenye ummanni waan addunyaan itti jirtu dhiisee waan sammuun isaa qofa itti jirtu akka kan kootitti yaadaa namni jedhu namni qaama qullaa haadha isaa keessaa gad ba'een qaama qullaa haadha manaa isaa waliin yoo ciisee argu namni ofirratti argu wayii wanta guddaa godhanii yeroo ilmaan Oromoo ajandaa meeqa qabnutti yeroo hayyoonni nurraa hidhamanii mana dukkanaa keessatti
jiruuf jireenyi keenya nutti hadhaa'ee akkamitti akka baanuuf akkamitti akka gallu wallaalletti ajandaa xiqqoo akkanaa nutti qabatanii gadi ba'anii obboleeyyan teenya tan hamilee qaban ijoollee teenya tan lafaa ol guddattu ijoollee keenya kan sagalee ilmaa obboleeyyan isaaniitii ta'aniitiin dhaabbataa jiran hamilee isaanii cabsuuf zaaraayyuu haa ta'u eenyuun iyyuu haa ta'u cabsuudhaaf deeman of ilaala. Maaliif yoo jettan namni jalqaba yoo of hin beekne waa'ee namaa irraa haasa'uun barbaachisu. Namni of beeku ammoo waan viidiyoo san irra jiru isarrallee ni jira. Isii irrallee ni jira. Waan isarra jiru yoo beeke ammoo ajandaan godhatu. Kanaaf warroonni ajandaa gootanii waan xiqqoo akkanaa kana obboleettii teenya tanarratti olola oofaa baatan. Deeggaraa paartii kamiyyuu ta'a jalqaba namaa waa jedhuun duratti ofuma mataa keessan ilaala. Sana booda wanti isin viidiyoo fi suuraa sanarratti argitan isin hundaa biraa ni jira. Waan isin bira jiru ammoo nama biraatitti himuudhaaf hin deemina. Ajandaan godhina kun ajandaa hin ta'u. Lammata siyaasni ijoollee keenyaa ijoollee deeggaraa biltsiginnaa ta'e kaafaa'oo paabaa'oo abaa'oo jinni jaankaa waan feete ta'e akka ilma oromootitti jimmaa dhufi arsii dhufi bakka feetee dhufi akka ilma oromootitti nuti ilmaan oromoo taanee dhaloota qubee taanee nama barate taanee baay'ee xiqqaanneerra. Abboota keenya kan qubaan mallatteessan sanii gaditti nuti ummata xinnoodha. Maaliif yoo jettan abbaan keenya kan kaleessa qubee afaan oromoo A jedhee hin laakkayin lakkoofsa takkaa fi qubee ofii maqaa ofii mallatteessuu hin beekne safuu beeka. Naamusa beeka. Aadaa qaba. Waan irraa haasayan beeka. Waan ajandaa godhan beeka. Yoom eessatti akkamitti akka haasan yeroo waliin beekan. Nuti dhaloota qubeeti ofiin jedhaa. Ijoolleen kaleessa gadi falaffalamtee ganda keessaa yaate. Ijoolleen kaleessa Abiy Ahmad waliin garee fi gooxii keessaa yaate nama taatee har'a nutti himuudhaaf waa nutti mul'isuudhaaf qaama dubartii qullaa baate waan guddaa fakkeessanii footooshooppii fi viidiyooshooppii qabatanii nutti gadi ba'anii nu burjaajessuudhaaf deeman. Ilmaan gandaa ilmaan gooxii ijoolleen dhamaatuun kaleessa waggaa 2 dura feesbuukii irra falaffalamte dhiira taate dhalaa taate hormaa taate. Ijoolleen Abiy Ahmad deeggartu kanarra viidiyoo Zaaraa qullaa dhaabdee Zaaraadha. Intala akkasiiti deeggartuu paartii akkasiiti eenyudha jettu kaleessa waggaa 2 dura ijoollee tanniin bakka jarri jirtu hin beeynu. Zaaraan kaleessa Oromoof qabsaa'aa turte. Zaaraan kadhas jarritti sooshaal miidiyaa irraa dhabamsiisna jettu waggaa 2-3 hin dura intalti tun sooshaal miidiyaa irra turte. Waggaa 4-5 har'aa weelluu baastee sagalee isiitiin Oromoo ka'i saba kiyya ka'i ilmaan Oromoo ka'i jedhaa turte. Har'a garuu ijoolleen garee fi gooxii keessaa gadi yaatee ijoolleen waggaa 2 sooshaal miidiyaa faarayaa ija ummataatiif faarayaa feesbuukii faarayaa waa maraa faarayaa Abiy Ahmad namicha nuti gabrummaa wayyaanee jalaa baasnee dhiiga ilmaan Oromootiin teessoo irra taa'e namticha nafxanyaa siidaa Minilik ijaarate isaaf jecha ijoollee Oromoo qullaa dhaabaa nurratti duulan. Ijoolleen kunniin kabajjaa isiniif hin qabnu. Osoo kabajjaa qabaatanii nutis kabajjaa isinii qabna. Osoo isin nama waa yaadu taatanii intala Oromoo suuraa isii qullaa viidiyoo gadi baastanii akka nama diina faranjii yookiin diina biyya biraatii dhufe wayii irraa tabaqqalee gadoo bahuu barbaaduutitti suuraa intala Oromoo gadi baasanii siigoone asirraa si dhabamsiisnaa asiin si baasna. Ofiif dhabamtan. Sababnis isintu kaleessa dhufe malee intalti tun kaleessa hin dhufne. Isintu har'a miidiyaa irratti gadi baheetiin afaan banuu jalqabe malee isintu namticha nafxanyaa tokkicha eegee qabateetiin iyyuu jalqabe malee mucattiin tun kaleessa illee sooshaal miidiyaa irraa turte borullee ima jirti. Waan kaleessa Oromoo sagalee taateen har'a illee ima taati. Ka hin goonee miti yoo isiinuu goote ilma namaati. Ilmi namaa hundi ni dogongora. Nama jechuun ammoo nama dogongora isaa irraa baru. Zaaraan ammoo hayyuudha. Osoo balleessiteeyyuu irraa barti isinii gabaabsa. Osoo balleessiteeyyuu mucattii irraa bartu nu qabdi ilmaan Oromootti jiraafi. Osoo isiinuu taate in gorfannaani, in sirreeffannaani, bikka wal sirreessi nu geenna, bikka wal jalaa dhageen nu geenna. Mucattiin tunillee nu jalaa dhageetti, nutis jalaa dhageenya osoo isiinuu taate wal gorfannee wal sirreessinaa garuu wal taajjabneerra. Waliigala daqiiqaa tokko keessatti akka ilmaan Oromoo waliigalaatitti warroonni paartii feetan deeggartanii keessattuu warroonni qabsoo Oromoo kana keessatti waliin turre warroonni Zaaraa irratti duulaa baatan warroonni isiniif wanti haarofni wanti akkanaa birqii isiniif ta'e viidiyoon akkanaa akka waan kaleessa gadi ba'ee viidiyoon akkanaa akka waan har'a ture osoo googilii keessa seentanii miiliyeenaan jiru osoo sooshaal miidiyaa kamirra seentanii miiliyeenaan tiriliyoonaan jiru waan guddaa godhatanii osoo wanti ajandaa godhatan meeqa jiru wanti irraa haasayan meeqa osoo jiru sakandii fi daqiiqaa takkamaaf ajandaa akkanaatiif balleessitan. Wal nun taajjabsiisu bar isin taajjabne. Warroonni kaleessa waa'ee kanarraa kuun poosti godhaa akkas taatee asiin buutee baatee warroonni cinaa dhaabbattan galatooma. Warroonni garuu mucattii kana busheessuuf deemaa turtan isin taajjabne. Gad isin tufne.
maaliif waan ajandaa godhatanii fi waan irraa haasa'uu hin beektan jalqaba sammuu keessan bana akka namaatitti yaada yoo carraa argadhitti deebi'aa galatooma. أبشر بارك الله ربي سبحانه وتعالى سر جارته وانغاري لا لغة حقيقة وانو مجراتو تكناتي namni wal gorsa malee waa takka gartee Oromoo waliin dhaadachuun gartee maal jedhan gartee sareenuu dandamachuu boochi horiillee beektaa fuunfatee bakka takka ta'aa jedhani gartee namni waliin arrabsuun gaarii miti tarkaanfachuu dura bakka ejjatan laallatan jedhanii waan jettan kana hunda waan barreessa waan dubbattan warra koomentii isin dhufte haqiqatan ani isiniin taajjabe bakka akkanaa yeroo dhuftan bakka wal arrabsuutii miti gartee bakka barbaadadhaan isiniin jaa bulookillee isiniin godhu rabbi marhamat isin haa godhu. تاني إن شاء الله وندخل ناقة جلت أوكي وأنا ما يفكر كل يستني دعوتنا قرتي مي فاطمة إن شاء الله وان قرتي خنرة ولا ما قال الله أتيس وان هدولا مي حواسة كيتين دبرتي بيا عربا جلن ديرتي دبرتي بيا عربا إسنين جت إسنين ديرا قرتي بيا عربا جتان مي مال جتان نمني يو تكون أول جالت شو نجرا جالت لين كيو سجالت فيديو نايرج صورة نايرج نمني وان ولي أرجون كانوا ما كبا ولا لا تشوف فولا في أركا ولي أرجون يعني 24 ساعة جنا قدو خنا نمتا خنا ما خا فيديو برجرو أما فيديو سا ولله كامي خنا مني كانت تيشوف فوتوشوب يقول خنا في فيديو برات اللي دوك أمنا ورجلو جرا ورا خنا نومال جتامي ورا والجالتي قرتي ولي مراتي جرو خنا Egaa hawwanniyaan jedhu uummata Oromootiin irra caalaa wanniyaan wal haasatarru aybii kan keenya wal haasatarru aybiin isii obboleettii keenya aybii kan kooti kan kun kan isiiti kana ka walitti fudhannee wal haasatarru warra sooshaal miidiyaa keessattuu warra shamarraniif hin nama. Dogongora akkasii kanaarree shamarran kan keenyallee kan egaa namni hinuma dogongora namni hin dogongorre hin jiru. Waan akkasirraallee ofaa eeggannu namni amanan hin jirtu hamma addunyaa kanarra ofaa eeggannu ergimmoo yeroo tokko dogongorree wal haasatarru kutaa feetes ta'e siyaasa feetes deeggari wal haasatarru biliis wal haasatarru. Wanni har'a obboleettii keenya ragaa borna ragaa of ta'a yookiin hiriyoota kan kubraa raga'uunis hin mala. Kanaaf jennaan wal haasatarru bakka jiru hundatti wanta tokko yaani yeroo aybii obbolaa kan keenya yeroo arginu qabannee ajandaa godhannee sooshaal miidiyaa irra fiigu nurraa hin bareedu. Ammas immoo deebii haadha qabna. Yaani namni dubartii mana keessaa hin qabne jiru obboleettii qaba inni dhiira ta'es. Kanaaf wal haasatarru. Aybii waliif fuunee walii gadi fiiguun illee nurraa hin bareedu. Yoo arrameessitee Faatima har'a yoo namni gartee waan akkanaa viidiyoo shooppii taatu waan jiru jaalallee kee namni jaarsa abbaa mana isaatiin wallolee addaa ba'a abbaan mana keetii waan akkanaa sirra hojjete takkaa jaalalleen kee waan ati waliin sirra hojjete waan jiru ta'u kan hin jirre taatu har'a bakka zaaraa tana yoo dhaabde mee hawaasaan maal jetta? Hawaasaan wannan jedhu gaargee wanti ta'e wal mufachiisuun barbaachisaa miti. Ajandaa akkasii qabanne shamarras haa taatu dhiiras haa taatu fedhu jimmaas haa ta'u arsiis haa ta'u ajandaa akkasii qabannee wal naasisuun wal daafisuun kunillee barbaachisaa miti. Wanti tokko fakkeenyaaf dogongoraa yoo nama harkaa ba'e jedhu bilsataroota haa hojjennu keenyaaf ajandaa godhatanii wanta tokko qabatanii kun akkas ta'e isheen fakkeenyaaf siyaasa biraa deeggartee jennaan siyaasa biraa ta'e isiin narraati siyaasa biraati jedhe IBC sooshaal miidiyaa irra baasu narraa gonkumaa hin bareedu. Kanaaf jennaan ilmaan Oromoo keessattuu shamarran biliis wal haasatarru biliis amma kana gara caalu kanan argu shamarranii wanni waa'ee isii dubbatu dhiira amma murtaa'e tokkoon argee. Inna inshallah ni kanumaan jedha. Inshallah carraa argadde gara booddeetti haasawee inshallah. Barakallah. Yoo obsitee teesses taa'ii haasaa wattumaa haasawinaan qarabin haaseessite kan keessaa buufadhanii suma salaataa miti dhiiftanii keessaa buuni dandeessanii teessanii yoo haasaa dhaggeeffattanii haasaa fide jedhanii maashaallah. Keessummaa tokko dhufe ammas namuutu carraa numa harkata inshallah keessummaa keenyatti osoo hin dabarre nama amma seene obboleessa keenya gartee gammachiisa osoo hin dabarre obboleessa keenya gara qeyrootiin deema. Qeyroo mee nama dhiiraa kan akkana godhu
kana maal jetta waan akkana hojjetuun nama gartee amantii feete haa qabaatu saba kanarraa ifin jedhu waan akkana hojjetu kanaan mee maal jettaan nama waan kana hojjeteen yakka kana hojjeteen qeyroo fi qarreen takka akka amantii islaamaatti ta'u nama kana yoo kan beektu taate atoo islaamaa gootarra. Maayikii cuftee jirta qeyroo maayikiin si biraa cufaadha. Maayikii cufee jiran si hanqa maayikii banuu gara gammachiisiin dabartaa. Gammachiis assalaamu alaikum. Gammachiis. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anaa dhufu hin mul'attu maali isa kuttan. Waan inni deebii ayyee balleessa keenya asittiin deebi'e gammachiis inshaallah. Qeyroo na dhageesse. Ana jirraan. Jechuun sagalee na dhageessa. Tole. Mee kana deebi'aati maal ta'e? Jechuun nama dhiiraa kan waan akkana hojjetuun feetu waan daraa waan dhugaa jechuun haadha mana keetii ta duraan wal jaalattuun addaa baatee suuraa isii ta duraan qabdu jaalallee takka ta waliin jaalattee duraan wal janajjantee halkan guyyaa suuraa ergitee eega wal dhabdanii nama kana waan kana hojjetu yoo kan beeytu taate arraqa waan kana hojjeteenoo maal jetta? Hedduu galatoomaati. Wanni akka kanaa hedduu isaa waan nama saanfachiisudha. Maal inni namni dhiirri tokko gaafa waan akkasii yeroo jaalala keessa wajjin bakkamee taa'ame gaafa wanti immoo gaafa baaftu dhiirummaadhuma isaayyuu gaafa isaatti dhiirri lakkaamuun irra jiraatu jaalata kooti. Namni gaafa wajjin jiraataa dabarse waan gaariis ta'e waan badaas gaafa dabarse tokko gaafa immoo walli lama fidamee sooshaal miidiyaa irratti maxxansuun sila namni gaafa nama jibbe sana achuma waan sana lafa kaa'ee iccitii jirus lafa kaa'ee dhiisee deema malee fuudhee fidee feesbuuk irratti baasuun kun namummaa nama hidhee si yaadanii. Wanni kun immoo wal qabatee namni gara maallaqaatti gurguraa jiran se'an waan kana ijoolleen bilisiginaa deeggaran kun mucaa kana irratti duulli jarri duulan waan addaati. Akki jarri itti fidan maallaqaan bitanii fidan hin jira malee namni darbaan dabarsan finne maallaqa guddaatti baasanii fidan maaliif aamilee daakanii mucaan kun akkamitti waan akkasii hojjette akkasitti paartii kana deeggaruu dhabdeedhaan waan akkasii yaalii kanaa kan godhaa jiran warruma bilisiginnaati dhibbaan dhibbatti itti mana kan illee walii gada farsaa jiru jaruma malee wanta kana jechaadha waan sila aamilee akka namummaatti namni haadha qabaata haadharraa dhalataa waan akkasii keessattuu jechaadha dhiirri keenya obboleetti qabaata haadha qabaata jaartii qabaata yeroo waan akkanaa fidanii sooshaal miidiyaa irratti maxxansanu hedduu isaa namatti dhaga'amaan ijoollee jira akka kanaatiin yoo rabbiin sodaattanii amantaa keessa illee kabajjan taatanii waan akkasii hin raawwatina. Wanni kun nama waan hundarra jirudha malee namni addisii waan yoo barbaade yoo laasha barbaade namni googilii keessa ilaale biyya keenya keessatti yookiin akka nuyi itti aaraadha malee nama biraatiif haaraa miti wanni kun. Isumaayyuu namni waan ofii baadhataa social media kana irratti maxxansu akka sabaatti illee akka amantii keenyaatti illee waan hedduu isaa nama saalfachiisudha. Kanaafuu saalfii kana keessaa wannan ijoollee keenya dhaamu ijoolleen keenya warri batanii waan akkasii hojjetaa jirtan keessattuu dhiifamaa wajjin waan akkasii keessaa ba'a. Wanni kun bilchina dhabuurraan bilchina sammuu dhabuurraan yaani akka mana ba'anitti osoo waan tokko hubatiin hubannoo warra hubannoo qabnetii waan akkaniitiin deddeema malee namni akka namaatti yaadu namni daqiiqaa tokkoof akka ilma namaatti yaadu waan akkasii fidee sooshaal miidiyaa irratti maxxansu. Wannan jechuu barbaadu yoo rabbitti amantanii yookiin immoo akkuma sabaatti haadhaaf abbaa qabaattee irraa dhalatte waan akkasii raawwati waan akkasii warri poostatuudhaaf warri immoo shichi fuulduratti waan akkasii qabaattee immoo baasuudhaa deemtus rabbiin sodaadhu obbarii namaan gaafa walloltu waan wajjin walloltus lafa kaadhuu dhiisii deemii. Hayaata kee kan biraatti fuuf hin jedhaanii gama kootiin kanuma jedha. Barakallah. Mashallah. Akkasuma ture mee obboleessa keenya dabarsaa gammachiis nu gammachiisu deemee inshallah. Ayyee obboleen kiyya warra iska jirtan hundi assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isin jechuu barbaada. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Addatti mootu kabajamtuu aktiivistii Oromoodhaa intala cimtuu Oromoodhaa Zaaran kophatti assalaamu alaikum wa rahmatullahi isin jechuu barbaada Zaaraadhaani. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم أستاذ وان أفرتني في هجي دنسا وجدتن وجي سن وجدتن كوني نمون أكو بك مكيكا نمني قلت نمني دلق واحد دجرما
kana hunda dandeettanii hawaasa keenya kana mataa walitti qabuudhaaf kan haamileen cabe haamilee itti gochuu haamilee isaati deebisuudhaaf kan haamileen isaa immoo gaarii ta'e irratti ciccimsaa jirtanii hawaasa keenya walitti fidaa jirtanii kuni waan gaariidha. Sagaleen kiyya dhagama? Hin dhagama. Kuni waan gaariidha itti fufuu qabdanii itti aansee waan jechuu barbaadu osoo gama waan amma kanatti hin darbin duratti wanni ani gamas waan kanatti hirmaachuu illee barbaadeef maal inni argeetiin ture bakka dhimma kiyyaa osuma deemaa jiru argee nama keessa na beeksise garuu ani viidicha laallee nama keessa na beeksise osoo hin argin dura jechaadha. Garuu maal inni samboodha chee godhee jechaadha wanticha kanaan. Googil irraa waan kana chee godhee hamma ta'e tokko wanta kana hubachuuf yaale wantichi laaluu dandeettan hundi keessa laaluu dandeettanii Oromoo maali jira 2018 akkasuma barreeffamee waan jiru garuu diit godhanii jechaadha. Fuula fi maal isaa kana walitti idiit godhanii sooftiweerii jira haayidir dubbatee jira waan kana jalqaba irratti sooftiweerii jira waan hunda sirreessu jira jechaadha. Addunyaan in 21st century bara kana keessatti waa hedduu gochuu dandeetta. Biyya isin jirtan keessatti Donald Trump fakkeessanii bifa addaan baasuu hin dandeenyetti akkamitti akka isaan doolii yookaan ashangulliitii fakkeessanii Donald Trumpin hawaasa gabbaasanii isa fakkaatanii akka itti haasan agartanii jirtan qaamumaanuu jechaadha. Sooftiweerri immoo sanii ol waa hedduu fakkeessee gadi baasa jechaadha. Namni keenya hubannoo sooshaal miidiyaan qabu hubannoo miidiyaa maal akka ta'e sooftiweerri maal akka ta'e akkamitti akka viidiyoo qindeessan akkamitti akka suuraa viidiyoo qindeessanii gadi baasan hin hubannoo irraa qabu jechaadha. So hawaasni keenya kan hubachuu qaba. Kanaan deeggartoonni Zaaraallee namoonni dhugaan isiif quuqamtan kanaan haamileen keessan isin tuqamuu qabu. Ani parsanaalii wanti isin hubadhee jira. Dhugaa haa ta'u haasoo baatu garuu dhibbaan dhibbatti waan kijibaati. Waan kijibaatu irra kaa'ame. Wanti mootu isii waan kana itti xiyyeeffatameef maali kan jedhu wanni guddaan dubbachuu barbaade. Wanti mucattii tanatti xiyyeeffatameef maaliin? Aslimaa nama dadhabaa nama laafa nama da'iifa namni hajaatti hin qabu. Mucayyoon tun cimtuudha. Bara ani sooshaal miidiyaa kanarra hubadhe irraa namoota shamarran Oromoo keessa namni uummata keenyaa sagalee ta'aa ture kan dhukkubsate kan rakkate amala dhuunfaa isii waan feetee haa qabaattu. Zajaa uummata Oromoo kanarraa qabdi. Hawaasa kanarraa qabdi. Waa hedduu hojjechaa turte. Gama sooshaal workiitiin jechaadha. Gama siyaasa qofa osoo hin taane hawaasa qarqaaruudhaan hawaasa cinaa dhaabbachuudhaan waa hedduu hojjetaa turte. Hojii keerii alal keerii hedduu hojjetaa turte. Nama rakkateef ebaluu kanaa walitti buusaa guruppii ijaaruudhaan guruppii isii keessa yeroo hedduu seenee jira isiin beekuu dhabuun mala. Waa hedduu hojjetaa turte jechaadha. Silaa namni waan akkanaa kana guyyaa akkanaa kanaafuu walii yaadachuu qaba. Haamilee walii cabsuun barbaachisaadha miti. Itti aansee mootu wanni an jechuu barbaadu wantichi akkuma isiniin jedhe waan feekidha. Wanti isaa waan kana itti fudhachuu danda'aniif dhiibbaa isiin gama siyaasatiin gaggeessaa jirtu shamarran keessaa ani sii jajjuuf yookaan maqaa isii ol kaasuuf miti. Dhiibbaa guddaa gaggeessaa jirti. Dhiibbaa guddaa foloorii hedduu qabdi. Nama hedduu isii dhageeffata. Biyya keessa fi biyya alatti illee nuti ni beekna. Eenyutu ijoollee keenya keessaa aktivistoota xixiqqoo guddataa jiran keessaa shamarran keessaa eenyu dhiibbaa geessaa hin beeknu. Mucayyoon tun sammuu isaa nyaattee jirti. Nama hedduu amansiifti. Nama hedduu isii foloo godha. Kana caccabsanii keessaa baasuu barbaadan. Kijibaan amansiisanii warri bilisiginnaa sooshaal miidiyaa keessaa isii baasuu barbaadan. Kan ammoo isiin beekuu qabdi, hubachuu qabdi. Hojii bilisiginnaa akkuma Haayidar jalqaba jedhan hojii bilisiginnaa ta'uu isaa, hojii warra agartee PP ta'uu isaa kijibaan hawaasa keenya burjaajessanii afaan wal garagalchuu akka isaan barbaadan hubannee nama keenya cimaa rabbiidha. Cinaa dhaabbachuu qabna. Haamileen tuqamuu qabu mucattii tana. Isilleen immoo waan kana just big deal gochuun qabdu. Waan guddaa gochuun qabdu. Bira kutuu qabdii jedhaan akka nama dhuunfaa kiyyaatti tuffattee bira ta'uu qabdi. Wanti ta'ee jira tuffattee bira ta'uu qabdi. Nuti immoo hawaasni kan kee kan duudhaa sitti dhiyaannee si cinaa jirra jechaadha. Argitee jirta namni hedduun namaa namni isiin beekne jechuun isiin hin beektu garuu piroofaayila godhata. Maaliif hojii isii boonsaa isin hojjetaa turte ciminna isii beeka namni hojii isii beekan jireenya dhuunfaa isii keessa seenuu hin barbaadu. Garuu wantichi waan kijibaati. Ciminna isiitiif irratti duulanii kan ammoo itti fufuu qabdi. Hojii kan duraa irraa haamilee isii tuqamuu jechuu hin qabu jechuu barbaadetti isinitti dheeressa dhiifama.
أبشر بارك الله رب سر أجالته أجافي تكاني سيكابا سلاو قرتي أمك كان كيغوتو فانا أنا بيخو هذا في باخي يو دائما مسبيه خمالي زارا فيديو سن كامني نمني توقع كامن تبيخا حقيقة أنا نبيخ فولت إن نمني لما والبيخا ميلت والبيخا يعني زارا فيديو كامني سن كيتي kan jigarte wan kan garte wan ga kashaya wan jatu wan ta kabicha ifbe kheti video same ummata kan garte khabur jaja wan ta jajiru sura namni wali chirate ni goda qama nama kana fule qulla wali matansa khuni wan dema jiru adda binensa nama goda khan nama goda video fa dokka fete hatatu wan nadi be garte video qam san kheti gututti kana gafin ki inshallah me ustaza madura isanitti hime emailing ki nama bira ture emailing ki nama bira ture pictureota ani namni bilbila isaa keessa madura isanitti hime picture adda adda qaba so pictureota achi keessa fudhatame kan acharratti dalagamedha namu picture ta'e wanni keessa qaba kan biraa asirratti wanti an dubbachuu barbaadu ijoollee deeggartoota paartii bilisiginnaa jechuudha duras dubbadhee ture amma sirra deebi'ee an akka oromootitti oromoo hunda walitti qabee oromoo kutaa 11 keessa jiru gaafa inni rakkate gaafa inni dhibame ummataaf sagalee ta'aa ture malee oromoo qoodeetii miti akka amma isin deemtan kanatti dhimma kana fuutanii gandatti hin galutti jirtan paartiin bilisiginnaa immoo gandaatii miti yoo zaaraan balleessina jettan abjuu argutti jettan an jalqaba ka miidiyaa irraa bu'eef namni na balleesseetiin jireenya kiyya ka dhuunfaatiif oromoo an ka gargaaraa tureeni siyaasa qofaanii miti gaafa ijoollee oromoo rakkattu gaafa shamarri biyya arabaatitti dhibamtu gaafa oromoon bakka kamitti rakkattu ummata kana waliin boo'ee garee ijaaree halka hirriba kiyya dhiisee sa'aatii tiyya itti gubee akka waan namni mindaanaa kafalee beekti ijoollee meeqa dhukkubsattu asirratti yaalaa ture ijoollee meeqa namni mindaanaa kafalee hin jiru garuu kalee saafarra maal hubadhee warra deeggartoota paartii bilisiginnaa kutaa kamii bakka hin bu'anii oromoo wajjimmaa ummata kabajamaa jaalatamaa nan jaalladhaa kabaja guddaa qabaaf ijoolleen baay'ee na wajjin dadhabaa jiran argaa jira sababa sanii fi dhimma kiyya fuutanii akka gandaatti galchitanii akka paartiitti galchitanii duula baay'ee isin qabdanii deemtan akka ana biraa bakka dhabdan yookiin ana hamilee cabsanii zaara hamilee cabsanii jettanii jilba qofa na dabaltanii cimina ana dura miidiyaa irraa bu'ee miidiyaa irra na deebistan miidiyaa irratti deebi'a malee zaaraan balleessina jettanii lafana bonkuma ana na balleessuu hin dandeessan osoo ta'eyyuu wanti fedhe jiraate jireenyi kiyya ka dhuunfaa anaaf aniifis oromummaa qofa odeeffannaa waan oromummaa irra darbee wanti isin na biraa qabdan tokko hin jiru ani bilbutiyaaf bakka buutuudha namnaa miti ka ana jireenya kiyya qabeenaan deemu jireenya kiyya anatu qabee deemaan akka nama tokkootitti yoo ani ganda nama tokkootu yookiin oromoo tuqe yookiin oromootti darbe waa oromoo miidhaa hojjedhe gaafas na gaafachuu dandeessan inni kiyya ka dhuunfaa zaaraaf bakka buutu namoonni zaara eenyu akka taate namoota natti dhiyaatantu beeka waa'ee viidiyoo kana naazir aannolee beeka ani waggaa 3 dura himaa fi ture dhimma kana wanta raawwatamaa ture gaafa gurbaan kun netti heerumuu qabda jedhee na dararaa ture itti himaa ture darbee namni baay'een beeku jira mucaan muddiin jedhamu tokkos jira wantoota kana namni beekan wanta ammaatiyyuu miti waan turaadha ta'eetu homa fedhayyuu haa ta'u oromoo biraa kana hin eegne an oromoon qoodee sagalee ta'aafi ture oromoo kamiyyuu miti oromoo kutaa hundaati an bira dhaabbadhee sagalee ta'aafi ture oromoo irraa an kanayyuu hin eegu osoo wanta fedhayyuu uumameeti an irraan galata an isaanii ta'etu sanaa oli malee har'a duulli kun oromoo irraan dhufa jedhee wanni hin taane bira darbanii bilbila 1 miliyoona na dawwalaa turanii sagalee kiyya bakka awwannaa haase bakka dogongoraa keessa fudhate hayi xiqqoo qaanfadhaa maqaa keessan xiqqeessitan meebii zaaraan xiqqeessina zaaraan balleessina zaara waa'ee abii an abii osoo ni qabrii isaa keessatti sadhiisu gabaabsee jecha tokko isinii himu abii miti osoo abii har'a oromoo ajjeeseef jawaariin hidhamtoota siyaasaa hayyoota oromoo hunda gadi dhiisee gadi bahee warra du'eyyuu kaasee akka rabbiititti lubbuutti deebisee oromoo dhiifama gaafatanii gonkumaa nama abiyyi dhiisuu mitis nama paartii bilisiginnaa deeggaruu miti jechi isin gabaabaan beekuu qabdan zaara harka kennachiifne ol baatee hin dubbattu wallahi dogongortanii jirtan galanni an oromoo hundaaf gaafa ka jimmaa dhukkubsate waliin boo'ee rakkadhee sagalee ta'ee fi mallaqee oromoon an biraa hafee oromoo kutaa 11 hin jirtu
namni baay'een akkana faana dadhabaa jiran argaa jira galatooma ulfaadhaa uummata kiyya jaalatamaa kabajamaa gaafii kana sirraa gabaabsine haasaa yoo gabaabsine bareedaadha inshallah asii achi tasii fi rabbi jidduutii tanta hawaasatti simatte inshallah taala gama biraatiin mee takkaati viidiyoolee akkanaa kan gartee hawaasa nama saaxilu gartee dubartii viidiyoon si bira dhufees jira kaati nama saaxiltee jira mee kanarratti inshallah maal baay'eedha lakkoofsa hin qabu ummanni nu beekanii ani nama irra dhaabbadha cinaa dhaabbadha malee nama rakkadhee waliin booya malee ani viidiyoo yoo arge namni wayitu fidee viidiyoo irratti arge nama masanka waggaa san dileetti goosisa ani nama irra duudumti gonkumaayyuu nuti Oromoo ilma namaa ta'e an namarraa waa'ee namaa wanti na dubbachiisu hin jiru. Baarakallah. Ani yoo namarraan dubbadha ta'e of xiqqeessa malee dhimmi namarraa dubbachuun ana xiqqeessa nama sanaa miti. Akkas. Mee maal jettaan warra gartee irra deebinee ammas asumarratti sirraa gabaabsinee ati haasaa waan haasawuun hin jirtu akkasumatti inshallah ni gabaabsinaa jaraafis daqiiqaa tokko kannee akkasitti deebinaa akka kiyya aanaanis agartee yani kana homatus ni jira kasillee homatu waan feete haa taatu yani akka feete taatus namni jaalallee ofii waliin akka fedhe ta'us yoo dogoggores isaa fi rabbi abbicha sanii sirraa kan waan san maxxanse dhiira akka dubartii taate santu itti qaanyeeffatama malee namu akkuma jenne qaama saalaa ni qaba dhiira taatus foon rarraasu ni qaba dubartii taatus foon irra jiru ni jira namuutu kan ofii aadaa watu jenne dhumte achitti so kana waan ni jennu yoo kan gartee waa laaluu fedhes deebee haraam itti jira waan fedhe kompiitara keessa guutuudha gartee rabbiin isaa naa qaceelchu ati hawaasa keetinoo maal jetta xiqqaa fi guddaa kanaannoo hundaatiin naannoo takkaratti osoo dabarsuu hin ta'in naannoo hundaa walii galatti dhaaba kanaaf isanii osoo hin jennetti maal jettaan inshallah taala namootan gartee si deeggaru taatus kasee arraabsu taatus dhiira taatu dubartii taatus maal jettaan inshallah du'uu mala galgala kana addunyaa kanaaf eettise. Duraan durseetti ustaaza sagantaa kana gootanii asirratti nu affeeruu keessanii fi dura sarras ta'ee kabaja guddaa nama biraa qabu namoota kan kabaju keessaa tokkoffaa irratti namni ilaalu isinii dhugaa yeroo wal barreerraa baay'ee na cinaa dhaabbattanii akkasuma uummata hunda cinaa dhaabbattanii yoo namni rakkate uummata tajaajilaa jirtanii galanni keessan jeennatul firdoosiin haa ta'u kan biraa immoo uummata ijoollee Oromoo ijoollee shamaraa taatis ijoollee namoota waa'ee kiyyaaf namni hedduu irra deddeebi'ee barreeffama keessa hunda dubbisaa jira waan hunda argaa jira namoonni anaaf jecha dubbataa jirtan galanni keessan guddaadha galatoomaa ulfaadha ijoollee laayivii baatee dadhabaa jirtutu jira ijoollee yuutuubii irratti dubbataa jirtutu jira hundi keessanuu galatooma warri irratti duultanillee ani isinin arrabsu sa'an nama arrabsu yeroo nama arrabsu si qabu sa'aatiitti nama arrabsu si qabu Oromoo kaleessas arrabseen beeku Oromoo an qoodee sagalee ta'aafii ture hin jiru siyaasa irra darbee rakkoo Oromoo kan hin qoodanne tokkoyyuu hin jiru. Zaaraan duubatti deebisnaa zaaraan balleessina waan jedhu deeggartoota paartii bilxiginnaa deeggartoota Oromoo kutaa kamiitiyyuu miti Oromoo hunda Oromoo kutaa 11 keessa jiran. Eebduu san of keessaa baasaa gonkumaa waan danda'amu miti abdii argutti jirtanii ani jireenya kiyya dhuunfaatiif yoo bu'ee asirraa bu'uu danda'a yookaan asuma isin waliin jira Oromoo biraa wanti na jabbeessitanii jirtan na hammeessitanii jirtan waan biraa wanti isin gootan tokko hin jiru. Mashallah beekan of amanaa gartee jedhan beekan gartee of maleen amanuu jedhan gowwaanii fi beekan saniif inshallah bareeyyan kiyya asii achi waan isin goonu jirtu inshallah taala jabaadha Oromoo gartee yani xilaata keetii wajjin gartee yani saba keetii wajjin walloluu irra caala jedhan xilaata keetii wajjin taphachuurra saniif irra hedduun asirraa xilaata waliin taaneetuma jirra abo waan isin hin jiru jirtu ani gartee karaa biraan nu ofa arramni tole inshallah ati galatoomii akkasuma turi inshallah daqiiqaa lama sadii keessatti irraa baana halkan isin biraas waqtii ta'e nu kan nu keetiif na kabajjee hawaasa kabajjee dhufuudhaaf galatoomii ilmi namaa waa takka nama godhu jannanni harkan jiru bilisummaa harkan jirtu naman ajjeesu waa takka nama godhu saniif maaf rakka arrani dhufti taabiraatii dhufa viidiyoo kana hedduu gale dhiirtii arraas teessee haasoftus gartee kaarra gartee si faarsus waa hedduu godhu ture sanum da rabbi na gafu folchu in baynu garte wan raddu nu marka fanu galato min sinja heydar daika ta kan si kana zara da mal jata anano mal jata wan akana kana kan gabratin le kan biro video bute jiro khaysi biro khaye jiro an surat da adda garte jawal khaysa telefon khaysa qabu mal jata inshallah taala daqiqa ta kafe lama khaysati atis golabi na brati bicara kasuma kan daqiqa lama daqiqa torba khaysati tumuro qabna bi iznillah maula itti deene ro brati sakay naso ibne asumra rabbi nur aga babso Ustaz Haidar.
Aha, okay. Sagaleen keenya cufamaa ture. Oromiyaa irraa waan ta'eef akka daqiiqaa takkarraa gara naafoo ibsatanii kabajaadhaan isin gaafadha. Walumaa galatti anzaaraa dhiyoo ramadaana kana dabre dura dhalachuus illee gaafasaniin argee gaafasaniin baradhee walumaa galatti ani affeeramuu illee barbaanne akkuma sila jalqaba walii haasaa turre saniin wantoonni akkanaa kun baay'atanii inni amma durallee namni ijoollee shamarranii qullaatumuu dhiiratumuu aadaaleen kunniin wantoonni kana fakkaatan walumaa galatti saala gartee addunyaa gubbaa dhabamee amma faranjiin wanta akkanaa kunni isii biratti qaanyii miti wantoonni akkanaa kunniin qaanyii yookaan saala dhabamsiisaa deemaa jira kana beeku qabuun Oromoodhaan. Buruta biraa yoo haaraa dhufte akkanumatti daayivarti gochaa deemna barataa deemna kanaa booda waggaa lama sadii booda immoo abbaan fedhe waan barbaade ta'e nam tokkollee qaanfataan deemuu tana haydare jedhee yoo argu teessan yoo ummanni dubatti deebi'e kanaaf immoo qiyaamaallee dhiyaatti na fakkaata Allahu a'lam zamanul aakhir jirra. Walumaa galatti wanta gaggabaabsisanii sa'aatiin jiru waan ta'eef nuti waggaa lama dura namni akka kiyya Finfinnee kana keessatti nafxanyaadhaan doorsifamu jiru beektan. Anta akka uummata Oromooti walitti bu'ee illee beeku wal dubban kana barbaaduu fi kana dhagatuu fi kana walillee uummata nafxanyaati uummata diinaa qofa akkuma jirutti sigaleen waggaa lama asammu erga abiyyi dhufe ammoo Oromoo wal fixu Oromoo wal saamu Oromoo wal arrabsu Oromoo wal irratti duulu waan si ajaa'ibu waan kana ijoolleen amantaa biraa waan kanan godhan Islaamatu bar ijoolleen amantaa biraa waan kanan godhan Islaamni Islaam akkana godhaa dira kiyyoos waan fedhillee haa ta'uutiin Oromoon Oromoo akkana godhan sanuu Oromoodha sanuu Islaam sanuu ganda tokko sanuu saba tokko kun waan irraa nama qaanfachiisu sanuu obboleettidha ganda tokko naannoo tokko amantaa tokko namni akkana dhugaa baay'ee nama dhagahama osoma ta'ellee waanuma fa'ellee osoo ta'eetiin barre qaamni amma akka saalaatti qaamni saalaa kan namni hundi amma irraa qaanfatee gabbaasee akka ufiin saalfata ufii miidiyaa gubbaa baasa. Bar nu hundi kan achiin baay'ee dhufnee bar hundi keenya ati bareedaalleen fokkataalleen dheeraalleen gabaabdulleen jallataalleen qajeelaalleen achumaan gadi baanee saala malee achi keessaa mataa keenya qaban nu harkisanii achi keessaa hundi keessa karaa saniin karaa addunyaa gad dhufneera kana beekuutu nirra jiraata yoo saalfatan akkas awwaluma saalfadhaatiin waan namaa silaina awwaluma saalfadhaatiin dhiisa kan ammoo akka ajaa'ibaatti namni sila haadha qabu waan akkana hojjetu photoshoppis ta'e maayis ta'e namni sila obboleetti waan adaadaa haadha mana ati boru ilmoo argachuudhaaf deemta hundi keessa yoo rabbi duniyaattis akhirattis mindaa keessa martuu waan facaafate hamachuudhaaf deemaa akkasi quba qabaadha gama biraatti immoo yaada kee gabaabsa deemaa namoonni biraa immoo warroonni zaaraadhaa fi irraa dubbatanii waan si ajaa'ibu keessa qaamni kun qaama abbaa fedhees haa ta'u ka faranjis haa ta'u silaa photoshoppii jennee ragaa hojjisniitti himneerra maqaa hojjisniitti himneerra wanni kun photoshoppii isaa dhibbatti akka nama miidiyaa waa'ee miidiyaa beeku tokko ittiin tarii warroonni kun waan beekuu dhabuu danda'a fuulli wal fakkaatee halluun isaa wal fakkaatee isin naannoo danda'a nama rabbitti dukkaneesse namni irraa ibsuu hin danda'u gaafa isin irraa ifti baruu dandeessanii gaafa sana immoo dhiifama jechuu dandeessanii tarii ammoo gaafa sana immoo gaafa isin galte dubbiin ammoo hundi keenya wal bira jiraachuu dhabuu dandeenya gaafa sana immoo sheenaa isinitti taatiin namni tokko ammoo zaaraarraa dubbanneetiin maal godhan qaamuma san fedanii iskiriinshooti godhanii onnaa liinkii isaanii yuutuub gubbaa kaatan liinkii isaanii feesbuuk gubbaa kaatan ofiirraa dubbataaran ofiirraa falmataaran ammallee dabalataan qaama isii mul'isaatiin kun kana akka waan barsiisaa gabatee gubbannaa barsiisutti bilaakboord irratti takkaan qubaan tuqaa waan akkanaa kan namni ilmi namaa kun eessa akka jiru nama dhibaa namaaf hin galu inni biraa ammoo reefi wanta kana siyaasaa keessa jira wanta kana xiiphii keessa jira gaafan jedhu ragaa wajjin tokkoffaa ammallee taanaan kaleessallee taana wanti ilmaan Oromoodhaa beekuun irra jiraatu ummanni kun har'a ajandaa kanaami boru ajandaa biraas qopheessa nu hundi keenya warra har'a sagalee Jawaar Muhammadii fi Hamzaa Boranaa Baqqalaa Garbaa fi hidhamtootaaf sagalee taanu malee hundi keenya hagamta akka mootummaa kana dhiibbaa goonu an kophaa kee mootummaa kana hagamta akka imimmaa akka boochisu nan beeka hatta guyyaa lama wanna kan dalagne amantaa semanuu baatanii guyyaa lama kaleessa afar oduun dalagne yoo bakka uf jibbeen ufna jibbisiisa ummanni kun sammuun ummata kana hagamta ka garama ka jiru so walumaa galatti hojii guyyaa lama dhorkan jechuun waan takka postiin koode waan takka laxafne waan takka hojii miidiyaasit hojii dhuunfaatis waan tokko hin dalagne so ummanni kun kaleessa illee ajandaa garaa as nu baasaa ture fakkeenya gabaabduu isinii kennan gaafa Haacaaluuntu maal godhan nama ummanni Oromoo sirri jaalatu fi kabaju Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dhahaa midhanii ufumaa isaaniitti ajandaa as darbaniin dhahaa midhanii ajjeefame midhanii ummata bakka lama sadii afur qoodani so isaan ajandaa yeroo hunda as baasanii ekeleen hirumte ekeleen maal asii fudhanii si darbanii kan duuba deeban kanaaf ammoo ummanni wanta kana mootummaa harka keessa qabaachuu yookaan warri paartii harka keessa qabaachuu ragaan kana waan ta'eef har'a qofaas miti yoo Haayidar Kijee boruufiif ta'anii ajandaa bira eegan
ajandaa biraatu achi as darbaatiin deema nuti kaleessa waliin qabsaa turre malee takka waliin qabsaan turreeyyu soo kunillee ragaa gurguddaas ni ta'uu danda'a jechuu barbaada inni biraa ammoo hin xumuraa namni yoo wal sattare gaariidha maalumaafu yoo wal sattare gaariidha rabbi si sattara har'a ammoo nama saaxiltaa boru ammoo haaliqni kadachisamii uume kuni ka'aniifatillee waggoota hedduu dura duniyaa kana gubbaan jiru anaafsee akkana waliin fide kuni guyyaa boruu si saaxiluudhaaf ta'a ati nama saaxiltee waan haftu ati nama fokkisiistee nama dirqiidhaan badiidhaan humnaan miidiyaa fayyadamtee nama saaxilte kana atillee boruu irraa gaafatamuudha deemta akhirattillee addunyaattillee osoo xiyyasaa ta'e yookaan osoo annataa ta'e isni dhiisa anammoo gama kiyaasin isirra fuuldurattillee waan barbaadan haydar gubbadda laguun dandeessaniin gama biraatiin ammoo isa xumuraa qaamolee gochoota waan akkana raawwatanii ummanni Oromoodhaa bal'isee itti yaaduu danda'a. Amma danda'e namticha qaama waan akkana kana hojjete an akka kiyyatti yoo fira qabaate yoo fixa qabaate hamma danda'e mija keessattillee guyyoota muraasa goota amma eessa akka inni jiruu fi suuraalee isaa fi waan tokko lakkoofsa bilbilaa isaa eessa akka inni jiru arkee jira. So innillee haadha biyya qaba abbaa biyya qaba maatii biyya qaba karaa seera qabeessaatiinis humnaanis seeraanis heeraanis amantaanis karaa kamiinuu hin gaafatama har'allee kallattii kamiinuu waan akkanatti bashannanee yookaan maqaa nama balleessee burullee karaa godhatee ammallee nama biraatti viidiyoo biraa dalagee kan gurguratu itti fakkaatee taree bashannanuu ta'a akkasumatti ofirratti akka nu eegdu gamanumaan dhaamsa isinii dabarsaatiin ammas namoonni akkanaatiif namoonni gocha akkana gochoota hamaa dalagdan kun hundinuu ati bakka barbaadde jiraadhu bakka Oromoon jirtu waan ta'eef lumma kan kee qabaniitiin lumma kan keessi qabaniitiin Saudi Arabiyaa jiraadhu Ameerikaa jiraadhu bakka barbaadde jiraadhu lumma kan keessi qabanii akka biyyatti si darban akka rakkoof rakkisa kaleessa dheessitee karaa miilaatiin illee ta'ee karaa gara garaatiin deemtetti deebitu humnaan osoo hin taane gargaarsa rabbiitiin fedhii rabbiitiin akka qabamtee karaa biyyaatitti darbamtuu fi akka karaa sirraa dhihaattu har'allee ta'uu baatu sidha qabuun mala har'as ta'uu baatu guyyoota yookaan yeroo wayii qabamuun kee hin oolu seenaallee sinnisu rabbillee sinnisu namnillee sinnisu namoonni waan akkanaatiif gochoota akkanaatiif kanneen fakkaatan hojjetan hundinuu ofirratti of eegaa raftaniin bulina yookaan ammoo waan kan irraa warroonni kuwwan carraa isiniif haa kennamu irraa deebi'aa qulqullaa sa'a ammaa kana warroonni live kana dhageeffachaa ta'in jirtan hundumti kasanu viidiyoon akkana isin bira jiraata ka abbaa eenyullee ka faranjillee ka abashaallee kana beektanillee ka oromollee ka amaaraallee hatum waan akkana fokkataa fi badaa kanneen uf bira balleessaa dileetu godhaa toobadha rabbii keessanii dachaa dhiisaa waan akkana irraa bilisa taati uf qulqulleessa silkii keessan qulqulleessa gaafa tokko miimoorii keessan sakattamuudhaaf deemam gaafa tokko bilbilli keessan sakattamuudhaaf deemam akhiraa ofaa miti ka itti sakattaman akhiraa ofaa miti ka itti miizaanaman duniyaatti illee miizaan akkanaa fi fittashaan akkanaa milaalbaatam sakatta'insa akkanaa jiraachuun mala waan ta'eef ufis qulqulleessaa bilbila keessanis qulqulleessaa waan akkanaa kanarraa deebi'aa warroonni dida jettanii itti deemtan ammoo fedhii rabbiitiin dandeettii rabbiitiin mindaa keessan argachuudhaa deemtanii akkasitti walirratti quba qabaadhaa jechuumaa fi yoon dhiirsa immoo dhiifama. ما شاء الله هيدر ربي سر رجالته تولغا تمرت رابطه وبلس خينا غرتي اساسي ما شاء الله غرتي شابو ميديا مي نسري انا اعرف ان شاء الله دقيقه تكلم سديد اللي وما ان شاء الله وان كان ولو ما قالت يقول بي خان غرتين وتاجر دارا نو مال جتا ورتن وانا كان مال جرنغيتا ورابي سيغرتي ديدي اركته خوف لغافه غرتي يعني شيلچو ورني في هاني دو ورني في خنفا وان جو ولا لا جنب قرتي ومنكم طرف رجل في هو وهم بربادل كان يجاتا اي ومهاري يعرفوا قرتي سنيف ما ان شاء الله مال جتاني خنا من فيديو برا قبو سنجرا انغنا واغدو سلا خط وان خط اساويت مديمن وان هاري دفاف غنا قرتي تان ما قال كان يجا وما دفا مي مال جتاني ان شاء الله تعالى واس خني ولا ما غير دبر فلا تسي خاصه ayyee jalqaba irratti mee isinmarraa eegara ustaaz Abu Muaz yeroo baay'ee anis akkuma isin beektan miidiyaa irratti hojjedhu malee sagantaa keessanillee sirritti hordofaa maaliif namni biyya dimokiraasii keessa jiru dimokiraasii beeka dimokiraasii ammoo oduudhaan haasa'u osoo hin taane lafarratti mul'isuudha kana jechaan ammoo mirga namni kamuu dubbatuudhaaf qabu namaaf kabajuu jechaadha isinis yeroo baay'ee ijoollee hedduu deeggartoota bilchiginnaas haa ta'anii
maaliyyuu namnis isaan tuffatuu danda'a haa ta'u immoo isin osoo hin tuffatin asirratti fidaa yaada isaanii akka ibsatan godhuu keessaniif hedduu galatooma kanarraas kan kana dura daladdaniifis jechuu barbaada. Itti aansuudhaan isinii gabaabsa isin hin nuffisiisu daqiiqaa 2 keessatti goolaba yaada kan koo. Jalqaba ijoollee bilisiginnaa deeggartaniif. Dogongora irraan dabaluun gaariidhaa miti. Tokkoffaa bilisiginnaa dhaaba jedhamu deeggaruun dogongora. Maaliif yoo jettan Oromoo saba keessan obboleeyyan keessan kan amantiin aadaan seenaan tokko taatan kan waggaa 4-5 dura waliin qabsoofnee wayyaanee ofirraa kuffisnee saba keessan kana dhiistanii namticha Abiyyi Ahmad jedhu qofa eegee qabatanii faana deemuun dogongora. Maaliif yoo jettan Abiyyi Ahmadiin dura Oromoo beeytan. Abiyyi Ahmadiin boodattis Oromoon ni jiraata. Abiyyi Ahmad akkuma nama tokko ni jiraata ni du'a ni darba. Taajjabbiin garuu hin darbu. Kanaaf Abiyyi Ahmad osoo hin taane Oromummaan anaafis isiniifis eenyuufis furmaata. Kanaaf Abiyyummaa dhiisaa Oromummaan nu hundaafuu ni taati. Oromummaan faayaa Oromoo dhaabaan osoo waliin qoodin Abiyyiin qofa osoo hin taane Oromummaa keessan qabadhaa, Oromummaa keessan irra jiraadhaa, Oromummaa irratti du'a. Kanaaf bilisiginnaa deeggaruun dogongora waan ta'eef irraa deebi'aa jedhaan. Lammaffaa ijoollee shamaraa keessattuu warroota dhaaba bilisiginnaa jedhamu kana deeggartan. Rabbi sodaadhaa. Shamarummaa keessan hin dagatinaa. Shamara taatee namni qaama kee qullaa si baasa jettee zaaratti dhaadattoo yoo jiraate fakkeenyaaf yookiin shamara biraatti dhaadattoo jiraate ati hoo maalinni? Ati dhiira? Ati surree godhattee deemtaa? Waan zaaraan qabdu ati hin qabdu. Kanaaf mee uf ilaali Rabbi sodaadhaa. Kaleessa gadi baatanii miidiyaafillee haaraya taatanii wanta maraafuu haaraya taatanii hin burjaajayinaa. Gadi dhaabbadhaa yaada. Yookiin akka Jimmaa qofatti yaaduun nama hin godhu. Akka Oromoo kutaa 11tti yaaduudha kan nama godhu. Akka Oromoo Gujii, Arsii, Shawaa, Harargee osoo kana qabnu, osoo saba faaya kana qabnu, ganda takkitti ganda keessaa gooxii takkitti galanii gadi xiqqaatuun xiqqeenya irraa boodaati. Xiqqeenya gandummaatti galuu adda, san booda immoo xiqqeenya ajandaa xiqqoo yookiin mucattii takkitti namni 1,000 gadi baanii irraa haasa'uun xiqqeenya irraa boodaati. Rabbi sodaadhaa yaada. Kan namaa homaa miti akka namaatitti yaada. Sammuu keessan banadhaa. Hin wallaalinaa. Lamma sadaffaa ijoolleen bilisiginnaa yookiin ammoo Abiyyi Ahmad deeggartan kun mee jalqaba warroonni qubee afaan Oromoo barreessuu hin beekne, warroonni waan haasoftan hin beekne, warroonni ajandaa irraa haasoftan hin beekne, mee dura qubee baradhaa, mee dura siyaasa baradhaa, mee dura sooshaal miidiyaa irra waan jiruuf waan hin jirre, waan namni arguu danda'uuf waan namni arguu hin dandeenye addaan hubadhaa, yaada sana booda gadi baay'aa namaan qixxaadhaa dubbadhaa. Kaleessa gadi falamtanii haatanii waggaa 2 keessa ganda keessaa gooxii keessaa miidiyaa irra ol baatanii namaan qixa of gootanii ajandaa xiqqoo keessan ammoo waan guddaa gootanii nutti hin gadi hin bayinaa. Osoo dubbannee wal madeessuu dandeenya. Osoo hojjannee waan isin hojjettan olitti hojjetuu dandeenya. Ni callisnee bar. In dubbannee bar. Isin hin deebisnee bar. Isin waliin gadi buunee dhoqqeen bukeessinuu fi isin waliin gadi buunee hin xiqqaannuu fi xiqqaan maa nama xiqqeessa jennaan xiqqeenya ofiitiif. Guddaan maa nama guddisa jennaan guddina ofiitiif. Akka keessan ajandaa qullaa qabannee gadi ba'uuf Oromoo saalfanna. Saba kabajamaa kana saalfanna. Akka keessan waan xiqqoo dubbatuuf saba guddaa kana saalfanna. Kanaaf callisna baree bar isin caallaa. Namummaanillee, beekumsaanillee, barumsaanillee, teknooloojiidhaanillee waan isin akkana suuraa walitti quqqurcitanii, viidiyoo walitti quqqurcitanii fiddan kana ixif dirribii dalaguu dandeenya. Garuu yeroo hin qabnu, yeroo isin waliin gadi buunee xiqqaannu hin qabnu, kanaaf callisna. Kanuma jedha ijoollee bilisiginnaatiin daqiiqaa tokko qofa. Itti aansuun ijoollee Oromootiin. Ammaa boodallee ajandaan kana dura darbeera, kana boodas ni dhufa. Ija keessan banadhaa qabsoo keessan qofa irratti deebi'aa. Namni sammuun kee waa yaadu yoo jiraate Jawaar Mohammad hidhaa jira. Baqqalaa Garbaa hidhaa jira. Hamzaan hidhaa jira. Ilmaan Oromoo kumaatamaan laakkaman hidhaatti jiran. Gumaan Hacaaluu Hundeessaa hin baane. Yeroo hin qabnu. Yeroo ajandaa akkanaa sooshaal miidiyaa irra battansitan yeroo miidiyaa keessan ilmi nafxanyaa takka viidiyoo kana sheerin goon ilmi Tigree takka viidiyoo kana sheerin goon ilmaan Oromooti. Maaliyyuu ta'e maaliyyuu. Irraa of eegaa ija keessan banadhaa. Xumura irra sekondii 30 keessa ergaa ijoollee shamaraatiif qabu. Viidiyoon Zaaraa kun soba ta'uu 100% hin beeku. Namtichi waan kana duubaa harka qabda jedhamee yaadamullee yoo jiraate jalqaba namummaa keetuu of ilaali. Osoo obboleettii tantee taate, osoo obboleessa kan kee taate, osoo haadha kee taate, osoo durbittii taate viidiyoon sun akkamitti yaadda? Gadhummaa kee irraa booda ammoo jalqaba viidiyoo kan akkanatti akka namaa baruu maaltu si geesse? Zaaraa yoo jaalatte, Zaaraa fuudhuu namni barbaadu, haadhaaf abbaa isiitti ergadhu, isii amalaan itti dhiyaatu. Dhalaa shamaraa urga yoo miti zamana yeroo teknooloojiin tole kanatti yeroo addunyaan jijjiiramte kana nama maaltu dhalaa sodaachisee fuudhuuf deema. Oromoon dhalaa dhabde. Oromoo keessa dhalaan hin jirtu. Arsii keessa, Shawaa keessa, Iluu keessa, Gujii keessa dhalaan hin jirtu. Mucattii takkitti sodaachisanii qullaa si dhaabatanii fuudhu maaltu geesse?
Kanaaf mee uf ilaali akka namaatitti biyya guddatte keessa jiraatuun guddaa nama godhu akka nama guddaatitti yaadutu guddaa nama godha hin xiqqaatiin hojii xiqqaan hojjetiin. Kanaaf namoota akkasiitiif illee kanuma qaba. Xumurarra ijoollee shamaraatiif warroota ijoollee dhiiraa jaalattaniif qullaa viidiyoo keessan ergitaniif kun waan zaaraan wal qabatu miti ergaa obbolummaati. Boru isin hundayyuu maqaan keessan akkanatti ka'uu danda'a. Yoo jaalatte haga feete jaaladhu. Yoo waliin jiraatte haga feete waliin jiraadhu. Qullaa gaafa itti ergite irraa ilmi dhiiraa si tuffata kana beeki. Anatu dhiira anatu dargaggeessa narraa bareeda wanti kamuu. Garuu shamarri abbaa barbaaddee gaafa viidiyoo kan kee qullaa gadi baastee na ergite gaafa san akka ilma sareetitti ilaala. Akka ilmoo namaatitti ilaalu. Kana beeki irraa of eegaa fuulduraafi. Kanaaf ergaan an ijoollee shamaraatiif qabu abadan abbaa feete jaaladhu haga feete jaaladhu garuu viidiyoo kan kee suuraa kan kee hin ergin salphinni boodaan sitti dhufa maqaa haadha keetii maqaa abbaa keetii maqaa saba keetii tufaanaa dhufa. Kanuma jechuu barbaada hedduu galatoomaa ulfaadhaa injifannoon kan uummata Oromooti. Abshir, maashaallah gorsa bareedaa obboleessa keenya Nasrii gaazexeessaa agartee Rabbi subhaanahu wa ta'aala Rabbi sirraa jaalatu agartee miidiyaa shabbootirraa biyya agartee hunda gochuu baadhees agartee biyya Awustiraaliyaadha. Galatoomii Rabbi siyaatii sun jaa inshaallah akkasumatti mee obboleessa keenyaafis daqiiqaa takka lama kannee du'aayii boodarra walii goonee goromna hanga ammaa turtan galatooma halkani biyya garii bari'uu jirti maal jettee idar? Lakki yoo xumuratan Abshir, ayyee deegaa waan gammachiis mee inshallah ayyeen gaafata gammachiis inshallah atis mee waan si dhageme Zaaraa fi anaafis warra nu hordofuufis warra faallaa waan kanaa deemus warra waan kana deeggarus warra waan kana gartee hin deeggarreefis dhaamsaati qabdu akka obbolummaa islaamaa sabaatitti inshallah dhiyaadhu. Faadu jalqaba irratti ummanni Oromoo obboleessi keenya Naasir Anolee kaasee jira. Haala keessa jiru hubachuu qabna ilmaan Oromoo. Waan keessa jiru hubachuu qabna. Dhimma Oromootirraa, dhimma sabaatirraa, dhimma ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiif, eenyummaa isaaniitiif mana hidhaa keessatti dararamaa jiran Jawaar Mohaammed waadaa keessan nyaadhu jedhee mana hidhaatitti kan inni hidhamee jiru nuuf jecha. Saba Oromoo bal'aaf jechaadha. So ajandaa saba bal'aadha. Qe'ee keessa gaddeebisnee nuti har'a nama 2,000 taa'ee nu ilaalaa jira. Nama 3,000 taa'ee nu ilaalaa jira. Har'a namni waa'ee Jawaar haasa'uu dagatee jira. Waa'ee Jawaar duraayyoo haasa'uuf namni laayivii gabbee nama 2,000 3,000 ilaala. Ilmi namaa qaayidan ilma namaa kuni waa dagata waa hifata. Hifanne fakkaannaadha. So maal jechuu barbaadetti ajandaa piipin nuu kennite kaffaltiidhaan social media and full evidence waan qabuuf full evidence stars rabbittiin kakadha full evidence qaba evidence gaa qaba jechaadha maal evidence ani qabu kaffaltiin gaan godhamee fi ijoollee piipidha social media irratti ijoollee barumsa qabne siyaasni maal akka ta'e kan beekne afaan Oromooti maqaa isaanii warra barreessuu hin dandeenye social media gubbaratti kaffaltiidhaan biyya Arabaa keessattuu warra jiran kaffaltiidhaan ummata akka burjaajessaniif ummataaf guyyaa guyyaan ajandaa qaranii ajandaa bocanii hawaasa keessatti akka isaan facaasaniif itti kennamee jira ergamni akkasii. Ergamna keessaa tokko maalinni ijoollee qaroota shamara keessaa ta'uu danda'a, dhiira keessaa ta'uu danda'a, bornaatii irratti wanti tokko dhufuu danda'a, haayidal irratti dhufuu danda'a, even sheekotuma kennu isinuma istaasa irratti bor ajandaan biraa uumamuu danda'a. So ajandaa uumanii akka isaan hawaasa kana burjaajessan akka of dagachiisan qeerroo kenna qarree kenna akka isaan of dagachiisaniif hojiin itti kennameet waan kana hojjetan. Kana qabatamaan qeerroon gumaa yeroo tokko hin baasa waan kana nan hordofa hojii isaati mucaan namas keessa jiru qeerroon gumaa kuni guruppii maqaa jimmaatiin ta'a maqaa godina wayiitiin ta'a ijaarratanii hojii akkana akka hojjetan Facebook namarratti gubuudhaan iccitii namaa baasuudhaan hojii akkanaa hojjetanii ajandaa nu uumanii ajandaa kana keessa hin seenina just achi keessa of baasuuf yaalaa isin jechuu barbaada akka hawaasaatti wanni dhaabuu barbaade jechaadha. Inni biraan bootu waa'ee viidiyicha irratti yoo deebi'u maybe video kana miti video birallee fakkeessanii videoon it's hoax jennee jira fake newsdha waan oduu kijibaati waan kijibaa irra kaa'ame ifaan ifa waan jiru ani google maqaasan seenati waan viidiyicha san gubbatti barraa'esan hundi keessa warra as keessa jirtan nuraalaa jirtan maqaa
waan ati jiru san ani waa afaan kiyyaani irratti barreessa googilii keessa seena. There is a lot of video hedduu isin gadi baa videoon san fakkaatu the same thing qaama wal fakkaata video isin hedduu qaba garuu fuula fuudhanii irra kaan haayda isin ibsee jira haala gaariitti video birallee fakkeessanii maybe zaaraa ta'uu danda'a maybe nama biraa fuula irratti fidanii nama birallee akkanatti burjaajessuuf uumuu malan kana boodallee kana mootu bakka kennuuf hin qabdu mucattiin teen obboleettiin teennaa zaaralleen cimina kan kee hojii kan kee hawaasa keetiif sagalee ta'u ummata keenya kan biyya keessa jiru kan sagalee hin qabneef qeerroo keenyaaf qarree keenyaaf sagalee ta'u jawaarii kaleessa jaalattu kan agartee aarsaa itti kafaltanii sadarkaa kanaan geenne kana hojii san itti fufii hojjedhuu siin jedha ufduuba siin deebisin nama cimaadha jechaa waan eegale san kabakkaan ga'u jechaan kuni ufduuba siin deebisin sitti hin dhagaamin we understand ni hubanna conditionii haalicha ni hubanna haalicha osoo arguu baanne waan akkanaa namatti tolu garuu ilmi namaa ta'ee rabbiillee nama fattana rabbiin nama jaalatu hin fattana nama jaalatu rabbiin hin fattana kanaan da'oo asinitti gochuuf miti istaas as keessa jiranii dhiifama nama godhaan waan folchaa da'umaa dhufnee bara eeyyan nama jaalatu rabbiin ni fattana fitnaa san keessa garuu nama cimaa darba kanaaf cimina kan keessaniin ati akkuma roofu jette san abiyyiin nuti hundi akkuma teessanii karaa kan kee qabataa yuuzaaraa kana booda nuti fakkeenya osoo agartee mana hidhaatti oromoota hunda baasee nama hunda qabri ol baasee abiyyiif ani dhiifama godheetti nullee waan san waan abuna wanti sin waan oromoon hundi yaadu dhukkuba oromoon hundi qabu kanaaf hojii kan kee cimsiitii hundi diina irratti ammallee hojjedhu ummata oromootiif sagalee ta'e dhugaa gadi baasee hojjedhu siin jedha sitti akkan dhagaa dhumarratti waan adiitti barbaadu geeffadhee jira dhumarratti waan jechuun barbaadu ustaazaa hojii hojjetaa jirtan hojii baay'ee gaariidha hojii keessan kan akkanumatti itti nuufufaa hawaasa keenya mataa walitti nuu qabaa ijoolleen keenya warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan akka waliigalaatitti ustaaza keenya fakkeenya godha Haydar Abdii Bilisummaa biyya keessaa hojii inni hojjetu Haydar irratti maal meeqa duulaa turan kana dura biyya keessa ta'anii yeroo kan maqaa gandaatti maxxansan yeroo kan maqaa amantaatti maxxansan yeroo kan maqaa paartiitti maxxansan yeroo kan waan adda addaatiin ajandaatti fidanii sooshaal feesbuuk irratti isaa irratti guban mucaan kun biyya keessa taa'ee biyya bittinnaa san keessa taa'ee waa meeqa hojjetaa ture uummata keenya sagalee taatu masgiida irra deemee sheekota keenyaaf darasaadhaaf nama hidhameef sagalee nu taatu deemee namnummaan oromoo jennuun keessumattuu namni muslima jennuun feesbuuk isaa irratti guban hojii hedduu irratti hojjetaa turan nama akkanaa kanatu jira malleeyni waan si goon hin qabu malleeyni abbaa kan kee haadha kan kee si ajjeesiisa kan uummanni keenya hubachuu qabu biyya keessa taa'ee mucaan kun ammoo dhufanii qabuu danda'an maa dubbata sooshaal miidiyaan akkana aarsaa warra ofiif kennu qaba of kennee jira warra akkanaa kana fakkeenya godhu zaaraatillee warra akkanaa fakkeenya godhu kashalabbee akkanumaan fuutee waan argiteen deemtee fotooshooppii goote wallaahi summa wallaahi viidii chaaraalee jira hin jira sooshaal googilii keessa jira googilii keessa hin ilaalu suuraan akkas jiru barreeffama akkasiitiin hedduu gadi beeku 2014 11 hanga ammaa dirasi viidiyoo waan akkas fakkaatu jira achirraa walitti fotooshooppii kan sooftiweera jira kana bakkeen kenniiniif sin jechuu barbaada ummanni keenya kana ajandaa kana keessa baanee gama qabsootti adeebinu amaanaa jawaar nutti kenne san hin dagannu ilmaan oromoo hin dagatina kutaa kana isin hin jedhan kutaa oromiyaa isin hin jedhu amaanaa jawaar muhammad mana dhaa ittiin seeni dagannee har'a ajandaa nama dhuunfaa tokko ajandaa godhanne yeroo ittiin yoo dabarfannu har'a silaa kan nu mari'achuu qabnu namni hedduun kan dhageeffatu qabu waa'ee saba keenyaa kan dhumaa jiru imaama masgiida keessatti osoo sanaachisamu ajjeefame osoo agarru har'a Dr. Abiy hin cinaa dhaabbatee uummanni keenya hojii hojjechuu dhabuu keenya agarsiisa bara. Kanaaf dubbiin namaan deema hundi keenya tokko taaneetiin agartaniitiin qabxiin keenya ijoon ilaalchi keenya ijoon fookasiin keenya guutuun yaadni keenya guutuun uummata keenya irratti haa ta'u hawaasa keenya biyya keessaa waa hedduu nurraa eeganii waan akkanaa gaafa argan bar waan akkanaa yoo nurraa dhagahan yoo nuyi nama 2,000 teennee waan akkanaa gadhee akkanaa kanarratti haasaa yeroo keenya gubnu mee uummanni kun maal nurraa eega wanni nu guddaan biyya alaa kana hojjennu bar tokkoffaa wanni nu sadarkaa duraatti hojjennu tokko yoo jiraate sooshaal miidiyaa itti aansee yoo dandeenye sanuu goonu leencalloodha itti aansee kanarra wadarbe hojii dippiloomaasiitti biyya alaa kanatti wanni hojjetamu amma sooshaal miidiyaa gubbatti waan hojjetamu tana burjaajisnee uummata keenyaaf sagalee ta'uu dhiifne gaddeebine waan nama dhuunfaa laayifii nama dhuunfaa
deebinee haasaa oolla jechaadha. Kana keessaa bahuu qabna isiniin jedha. Sakandii soddoma naa kennitan garuu akkuma obboleessi keenya Naasir Aanoolee jedhe san ani obboleeyyan keenya kan shamarraniitiif wanni anaamsu dhaamuu barbaadu. Please nama wajjin kontaakti gootan, nama wajjin haasoftan, nama wajjin taphattan isin dargaggeessa akkuma dhiirri fedhii qabu, akkuma dhiirri hamilee qabu, akkuma dhiirri dubartii wajji haasa'uu barbaadu, dubartiilleen dhiira wajji haasa'uudhaaf fedhii qabdi. Just nama isaan wajji haasoftan garuu nama hin beektan private poolisii biyya kanatti garuu an biyya isin jirtan ani beeku biyya sistemni faranjii tokkoma. Information kee si gaafatanii irraa fudhatan fakkeenyaaf email akka roof zaaran jettuu san password waan kan keetii si middaa haadha warraa keetiitu akkasitti jechaadha hayyamsiiftee itti kennita. So privacy keessan eeggadha nama wajjin relationii uumtan nama wajjin walitti dhufeenya uumtan eenyu akka ta'e adda baasaa hubadha backgroundii nama sanii qo'adha wajji haasa'uu qofaa miti. Viidiyoon gaafa osoftu system hedduu jira viidiyoon ati wajji haasoftu sun karallatti adda addaatiin kallattii ati hin beekne isa bira dhaquu danda'a. Wanni ati bilbila kee gubbaa jiru akka jiru dhaqee isa gubbaa seenuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaada hundi keessaniyyuu galatoomaa na ofolchaa waan isin. أبشر إن شاء الله ربي سر عجالته ومدخلنا ويودو جريس كرتي ربي رنوا دبرو سلاوا سوا خيسا نمنين دوغو جرينجرو وبلجن كيا جالتو ما هو جي في جتشا في جوتشا خيسا تنامين دوغو جرا سلاة خيسا دوغو جرا وامون دخيسا دوغو جرا ونامين ما جيسا جالتو ما هو خيسا بليس خين نمي ديك ما تكا إن إسلامتي نور رافته هي درجافي جو أكبات واجو أتشبو دن إنتو مرة إن شاء الله تقريبا نسنر توري بيفهم إن شاء الله وروني فيديو كان أسي أتشور دفتانيس إن شاء الله كذي كرتني كبران نفرني جرتي دعوة تقول تكلم ركبنا إن شاء الله تعالى خير اتفقنا الدعوة اتفقنا والقرص اتفقنا خم بكتنا تيز الشيخة بكتنا تما تخنا ما في تجوز أمانتي أكمسان أكمان سنين جي دور الرتي أمانتي بجرانا بيجاف جرانا سباب جرانا والسر رئيسنا درية ولين هاسوينا جني والدين سورة سياسة خم واون دو جورج ولين هاسوينا والماري أن جرو الدنيا تنا جرات إننا معنا ما وجراتا جنة تلي إلمنا ما تيو جراتا خب أنا مجراتو إنجرو قبريج الله إلمنا ما خب أسينه خب أخافما قدامي ساخي سنامي خب أجراتي خب أدوفا خب أديما تنا أكتات أكنا فهمتني اسم بيس إن شاء الله تعالى قالتوا ما خالد مال جتمي إن شاء الله تيز ديكا تقبليتين زهر أنيس مال جتو اسم قام سدبر فتي أتو أنانيس إسيرانيس حواسا خيني خان إيرا في دوبرتي خان داو تاجر هم فيديو برغوتي خان راحت تقولوا جرو نما دبر سجرو وان راحت تقول صلاة نامتي وان حرامي متي إن شاء الله كجيبا في وان دراول رخاو يو تاتي ودغما سنو نمني سافو قباچو قبا المناماتي خان قاما سالا قبو دورتي تاتو ديرا تاتوس وانو موفي غرتي ما هلال خان جو سنين ابسيتو رمي مال جتاتو ان شاء الله Iddoo sagalaatoomaati waan dubbatamu qabu hundi keessanuu dubbatanii duraan dursa isin abumaas iddoo sagalaatoomaa waan baay'ee hojjettu ijoollee wallaalaallee warra walitti bu'anillee fiddanii walitti taraasuudhaaf waan baay'ee dhiphattanii wajjin cannaqamaa jirtu warra sooshaal miidiyaa kanarra jirurraa iddoo sagalaatoomaan isiniin jechuu barbaada ulfaadhaan isiniin jedha hojii keessan ammas itti dabalaa waan kanarraa kana waliin hojjedhaan isiniin jedha galatoomaa. Inni kan biraa buletti keenya zara amileen kana de simbuini wanni kun akka photoshop ta'e akka google irraa wanni kun gabbu eno fiikoti yeroo sana kaleessa seen ilaalee bi barreeffama viidiyoo sana jiru ilaaleen mirkaneeffadheen jira namni warra hin beekneef immoo akkanatti akka inni hubatu abdiin qaba kanaatti amileen kee simbuini waan barbaachisaa ta'e sichinaa jiran jedha warra Parti bilisiginnaatiif immoo dhaamsaan qaban ijoolleen keenya dhalataa jimmaati doktora biyyi kana gaafa dura nuun deddeeggaraa ture nuun jaalataa ture namni dhalataa oromoo ta'e namni deeggariin hin jiru nu mandadduutii harka rukutaa ture an akka godina nama jimmaa tokkotti jechaadha abiyyi nan jaalladha nama biyya kootiiti garuu gochanni hamma isaatii kanatti hojjetaa jiru an ummata oromooti wajjin dhaabbadheen morma wanni gochinni godhaa ummanni oromoo maaliif namicha kana jibbe maaliif immoo irratti dubbataa jira osoo jedhanii ijoolleen keenya kana yaadatanii gaariidha iddoo isaa namatti tola garuu namichi kun ummata oromooti isa jibbe moo isatti ummata oromoo of jibbisiiseen waan tokko namichi kun gaafa duraa jechaadha waggaa kana gaafa waggaa lama kana duratti namni hin deeggariin jiru hunda tarkaru ture amma immoo gaafa hojii isaa arginu numa hundatti dudduuba deebi'a kanaafu warri ma abiyyi deeggaruu diddeedhaaf warri waan kana gochuu diddeedhaaf sababa gandatti fudhatanii galtan ganda ofii jaallachuuniif gandummaa waladda nama ganda ofii namni ganda ofii jaallachuuni ganda isaa kabachiisuudha garuu gandummaa jechuun inni gandummaan ijoolleen keenya qaban kuni maal isinitti fakkaata namni utuu ni badii isaa qabu nama badii yoo dhattee cinaa dhaabatte kun gandummaadha gandummaa isa kana adda baafadha
Nisin jala ijoollee keenyaani waan akkasii biraa deebi'a. Namni waa dhaabbilee siyaasaatiif jedhee waan fedheef jedhee walitti yoo bu'e jechaadha hubannoo siyaasaa dhabiinsa malee kun namni waan fedhu waan isa tamane deeggaraa maa deeggartan isiniin jedhu abiyyi garuu sababa siyaasaatiif jettanii obboleessa keessan irratti waan akkasii raawwatinaan jedha. Ijoolleen dabalataan ijoolleen warri viidiyoo waan akkasii ofirraa qabdan ijoollee shamarranii taatanii dhiiras taatanii warri waan akkanaa poostatuudha deemtan xiqqoosii haadha keessan abbaa keessan obboleettii keessan yaadadhaan isiniin jedha. Nama kootiin qaama dhaamfachuu barbaada galatoomaa ulfaadhaa waan akkasitti walitti nu qabdanii immoo mucaa kana bira ما شاء الله بلسه خين خيسا بيتوله هيدر دقيقة تكتي مال جتشوف إن شاء الله أسمر الجولمني أنا زجرت ثلاثة مزدادي جواب سد ما نبرا اللي الكك سبين يا تاجر أنا اتفقتها ولا ما قالت إنه يا المان أوروم ده هندم تخيسنهم نوتي جال الناس جبنوس نوتي مخلوقة لا المان ما فرير لا تكون نوتي أكجبات أفلالي وان هندوني وان كفني وان جبن ويول سينيتين هندو غورينا أنو غا نما وان دو نتين فكاني في نموت جاءت كوكسر نما أفرمشني أول رغي يعني جودا نما غونكم بميلين بين جروسا كسر نما حاكم لكن بين نما غرغودا هندو يتيان سو نتي نما فرير أمم نوان تيفي بردور أدب نوان تيف دو اللي دغتنين أكسينان تاين اللي ولرتني قال ميسني جدا قام براتنا مو بارتين كمو دامني كمو غافا باين جرو توكو بيجا توكو كيستين إلا وان الرولي فقال ويتي هو الرولي نقول وي أدك أباني خنا بيكا يو خنا بين تي دوغون غورا يرتنا ملي ولا لو مرة ولا لو ما دبل جرتن إلا وان الرولي قال ني هو إما بيجا رت ولي قال أما بارتين بيجا خنا كيستين ويرا ولين والجهي تانين إما بيجا رت إما نجني رت إما ويرت بارتين هم دي ويرا ولي قالن أما وان هنگت ورت أما ولي فين نيجو يو هنگنا بين ركيس هذا جتشونين برباد خبره أما إما واي غندوم ماتين dhimmi tokko gaafa gadi ba'e fiiganii jimmattiin fiiganii arsittiin fiiganii harargeettiin kutan jechuudha. Namni harargeen guututti amma viidiyoo kana kadalage jedhan kana nama harargeetidhan. Ummanni harargee hedduun hagamta akka kazaaraa jaalatu ummanni harargeetu ni beeka. Ka jimmaallee akkasuma yoo jimma keessa namni tokko waa balleesse jimmaan guutu hatta warrummaaniin nama kana waan kana yoo dalageedhanii jimmaan tuqu barbaadamee jedhan. Amma biyya kana keessa maal dadhabne? namni abiyyiin qeqnan nam tokko waan jimmaan qeqetti fakkaatee ammonne karaa badu jiran walumaa galatti dhimma akkanaa keessa yoo jimmallee waan balleessine arsillee waan balleessine harargellee waan balleessine jarri biyya kana rakkoo ta'aa jiru makannin sadiiniin duuba eenyutu rakkoo ta'aa jira kanaaf ammoo yoo waan tokko jimma balleesse jimma guututti hin fudhatinaa hararge guututti hin fudhatinaa arsii guututti hin fudhatinaa dhumarratti ammoo zaaradhaa dhaamuun barbaada. Laal obboleetti teenya karaa gabaabaatti fi afaan oromootiin afaan gabaabaadhaan namni taa'u hin gufatu yookaan hin kufu ati mana hanke yoo teesse yoo dubbanne yoo calliste poolisii sin qabu shurxaan sin qabu naayini waan afaan warra abumaaziitiin sin qabu nam tokko ilmi namaa tokkollee sin tuquuju nam tokko ati callistee teessee adabattee teenyaan hin kuftullee yoo hirribni qofa si qabee mugde malee waan tokkollee hin taatu eessa illee hin kufuun hin jiru gufachuun hin jiru gaafa teessee waan tokko hin taatu laakiin ammoo garuu namni deeme namni sochii eegalee gufachuunis kufuunis ka'uunis ni jira soo ati deemaa jiraachuu jecha tokko yoo dagadheen beeku eenyu ka jedhee namni beektaa nam tokko gaafa sidhiitu namtichi sidhiitu sun duuba jira beeki sigara afoo sidhiitu jira. Kanaaf ammoo walumaa galatti dhaamsi kee dhumaa namni taa'u hin gufatu namni taa'u hin kufu waan ta'eef ati deemaa jirta waan ta'eef deemsa kan kee ka duraanii daran itti jabaattee nutis cinaa kan kee dhaabbannee waan dalaydu irratti daran dachaa akka duraan dalaydu alatti miidiyaa irraa buute irrallee miidiyaa irrattis deebitee dhibbaan halkanii guyyaa warra dhiiga namaa dhugee lafee namaa cabsee foon namaa nyaatu halkanii guyyaa sa'a 24 biyya keessa biyya laa ta'aniin isaan kana dhukkee irraa kaasii yoo xiqqaate halkan tokkotti dhiiga isaanii dhaabii jechuun hin barbaada galatooma horaa bula deebana rabbi sin dhiisinna maasha Allah dibbeen nama garii gartee aduu keessa kaa'uun feetu yaanii gartee namumaa wal dhaba galatooma hundi keessan zaaraarraa eegalee obboleessa keenya gammachiisa akkasumatti illee nasruulleen gartee nasriilleen haa galatoomu waanni jennu hin jirtu waanni walii kanneen hin jirtu
hunda keessanuu rabbi jecha wal jaalanna baay'ee isin jaaladha galatooma anis yoon dogoggores anaa fi shayxaanarraa fi isinilleen akkasumatti ilmi namaa hundi dogoggora aniin kun hadiisa rasuulaa keessatti quraana keessatti dogoggora namni hundi salaata keessatti dogoggora jiruu fi jireenya keessatti dogoggora rabbiin subhaanahu wa ta'ala hadiisa rasuulaatiin yaa gabrootan kiyya yoo isinin dogoggore badii hin daleyne gartee gabrootan biraa kan badii dalagee na yaadatuun fidaa jee gartee li'annoo yoo ilmi namaa kun badii hin daleyne waa takka hin goone rabbummaan hojiin isaatu maaliree gartee nama araaramu irra namaa dabrudha ammoo warra gartee yoo yakka dalagee badii dalagee akkasirra turuusaa rabbiin hin jaalanne mee kan gartee badii dalagee addoon gartee qixaaxaa jira gartee yaani rabbiin naa ol jira jee yaadatu san rabbiin leen subhaanahu wa ta'ala gabricha akkasiiti jaalata obboleessa keetiif shari'aan teenya unsur akhaaka dhaaliman aw madhluman obboleessa keen kan nama miidhuu fi lubbuu isaa miidhuu jirullee tumsiif jette kan nama miidhuu harka irraa qabda of miidhaa jiru sirraa dhorkite gartee akkasi obboleeyyan kiyya wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtatalu fa aslihu bayna akhawaykum yoo obboleeyyan muslimaa tuuti takka garee lamatti daabatee wallolte takka takkara daangaa tarkaanfatte ta daangaa tarkaanfatte saniin lola rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akka munjaa tana wanni wal goonu jirtu kallattumaan wal sirreessu malee an khayri itti fadhu malee waa takka sawaaba rabbi irraa argachuu wal sirreessu waliin gamtaan deemu nyaanni ka waliin nyaatanii tola ibaadaanis wanni hundi ka waliin godhanii tola tanumaan isiniin jaa insha Allahu ta'ala hunda keessanuu asii achi gafamaadhaa baadala qilla dalaal eega walii himne dogoggoraa firraa sirreeffachuun abbichara jirti wanni ati dalagattu boru gartee mindaa mizaana sanaarratti gartee immaa jannata immaa jahannam gandi sadaffaa hin jiru addunyumatarra jannata illee dalagatta rabbiin subhaanahu wa ta'ala zinaa si dhorkee dubartii fuudhisin jedhe farshoo si dhorkee bishaanii fi aannan waan adda addaa dhugisin jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala harkarroo si dhorkee foon bineensota adda addaa halaal si godhe sirba si dhorkee yadaloo fi maqmaqsaa fi quraanaa fi hadiisa rabbiin subhaanahu wa ta'ala si godhe kijiban dubbatis hin jedhe dhugaa dubbadhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nun jedhe dubartii irraa si dhorkee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubartuma tana halaal godhadhaa fuudhaa jedhe obboleeyyan kiyya tana rabbiin sodaadha warri maqaa gartee islaamaa jetta maqaan bu'aa qabu amantii yoo hordofan malee bu'aa hin qabdu tanumaan isinin jaa haal keessaa fi halkanii hunda keessanuu galatoomaan isinin jaa baga asirratti afeeramtanii galatooma gawaannin isinii kan jirtu bishaanillee isinin kanine zaara arraba si goggeessatiisi dhiifama inshallah tana booda namni gartee waan dhufuun gartee ilmi namaa waan adda addaatiin dhufa ati sirra dabrii fi kan si arrabsu jiruuf sawaaba itti argatta guyyaa boru dilli si arrabsu kunis khayruma gartee guyyaa rabbiin nama zalam irraa guuree khayrii ta'e si kannee dilii ati addunyaa irra hojjette isaa kannee rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana godhe inshallah akkasumatti obboleessa keenya Nasraddiinis gammachiis warra asiin dura dhufees hunda Haydariis haa galatoomu abbaa gadaa Finfinnee irraa kun akkana ta'e biyya teenya keessatti qabsoon tana jechuun biyya keessaanii anaaf isin waan takka ittiin jirru haqiqatan waan takka arra lollee waan feene gootu inni du'a rasaasa du'aa fi jiruu jidduu jira haqiqatan namni biyya keessa jiru du'aa fi jiruu jidduu jira warri qabsoo sooshaal miidiyaa walumaan rabsu viidiyoo gartee shooppiing warra godhu tajirtullee gallakkisu waan adda addaa gallakkisu malee tana qofa qabsoo nuti qabnu malee bilisummaa kan fidus qeeroo akka kun isaa kana ka biyya jiru malee anaaf isin yaadumaa fi sappoortii godhu malee waa takka gartee kadu'ees du'ee rabbi rahmataa godhuuf jan sanii obboleeyyan kiyya gartee waggaa hunda nama boonya durirraa eegallee arraas nama boonya isinirratti hin dheeressu walaloota akka isinii dubbisame waan beekumsaa maal jetti gartee maal jetti waan beekumsaatirra wallaallitu kana beekumsi ifnanaa jetti hiyyummaan akka wallaalaa hin jirtu gartee hiyyummaan akka wallaalaa hin jirtu yookaan hiyyummaan akka wallaalinaa hin jirtu quufni akka beekumsaatis hin jiru beekaanni amanaa wallaalaan of malee hin amanuu jaan beekaanni tuqanii fi gowwaa itti tuqaniif jee gartee beekaa fuula deebisii gowwaa tuqii beeksisii jee buqqeen guutuun hin gartee buqqeen guutuun gartee hin cuqqaaltu beekumsi addunyaa waan lama qofa dadhabe jee bahaa fi dhiha biiftuu cufa sallamaan cufu beekumsi xiqqaa gartee beekumsi xiqqaan abba galaafataa jedhe jecheetti ana kana jechuun fadhu waan baddu jedhe beeksi gartee beekaas ni tuqaniif maraataa biraa illee dhagaan fudhatan jedhe beekaan mootummaa gartee beekaan mootummaadha jedhe gartee mataa isaatiifuu beekaan mootummaadha beekaan bahara guutuudha wallaalaan of malee hin jaalatu beekaa gartee kan dubbatu beekaa wallaalaan waan beeku dubbataa je waan dheertuudha amma asirratti erganii inshallah ta'ala rabbiin warra beekeetti dalagu haa godhu anaaf isinis nun xiqqeessin warra sawaaba itti harkatu haa godhu obboleeyyan kiyya namu sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jira khayri saba amantii ta'etis hin dagatin joollee gartee dubraa gartee amantii biraa hordoftu hedduun arge tasheekaa arrabsan dhaabbattee fi gartee duultuuf rabbi irraa jaalatu hedduu hawwii eenyu fayyadanii mucaa takka gartee yaani gaafa islaamni gartee sheekootti tana arrabsu ka gartee dubartii arrabsu
تندير عربسو يسيتو صفون بيتني أمانتين تين يكنا جتو يا سبكو يا سباجة تجرتي كوني قرآن ربي دقتي أمانتي ديسه كالحيوان أكون بين سعر 20 ساعة أجراتا تنامي تربي نور بربادو جبادا أسمرتين سنر أقول با ربي سبحانه وتعالى سجنتات رجالتون جمّتشوت رجالتون نوبي لسومي جنة خيثتي والأرض ربي سبحانه وتعالى ولتن وعافيتون سننجا أجرتي ديفا من أقودا خكبرات النفرتيس أيسيس كبرات فرتيس وندينو على فلتنونجا زارا السلام عليكم جماعة خيتين نسري جماعة خيتين أي دريس وعليكم وندي السلام. خيسان كان قاري سنفاتاتو قاري سننجا إن شاء وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك رب اللهم سر وبحمدك عجلتك أشهد أن لا رب سر إله إلا الله عجلتك شيخ وأستغفرك آمين يوتيوب آمين. نقبدارين يوتيوب نقبدا إيه سيبك يوتيوب سبنا سمان يو سبسكرايب سأقول يوتيوب بيتا وانت أبو أما الزبانة خنا خيسة بيتا ذكري يوتيوب ذكري رلي أبو استغفار دعوة رلي شو إيه ذكري رلي استغفار رلي صلوات رلي أما نبيتا ولا بيتا سبسكرايب جدا يو سبسكرايب كبات سيأقولني لينكي قبا أكسي كوات واشرتني لايك شير سبسكرايب قرا ابو معاذ دعوة شو مجا خونيس قرتي على الذكر دعوة شو اكنا ان شاء الله وانا مخيرته والدر قمنو نمدو قريت لك اخي سانتو بيسا برايفيتي يو قرتي هندن دنيا ديسا جيبا وان سرين دبتنا تنوم وان جت وان دبت ربي انت سقافتا سنيف ولين جبنا ربي اتشا سبتكو قبلتكو نبيتكو ربيتكو خايون تنيا الدنيا تس اخرت تستكا تنومان سننجا هنگمان هوردوف تنوندينو قراتو ما سن ردي ريسنه نغي هان وان گموچوتين گويا برا ربي قولن هادي بسو زارا نجيت تيس قبل سخية خنديرة خن قرتي سني صديق ونجيت ناجرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيها في رحمن نبي خير محمد صلوات ربي وسلام عليه الله عليه وسلم. إسحاقي صحابوتا ورد إيرا في دبرتوتا خن صور دفع أنا في سنيس هند خينا نجيني جويا كأما إلا أنك جويا كأما راجراته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة دعوة شهور برك إسلام كان الرمد حديث القرآن أبو معاذ دعوة شهور أبو معاذ دعوة شهور برك إسلام كان الرمد حديث القرآن كان الرابرته قد الماء مسلما كان الرابرته قد الماء مسلما أبو معاذ دعوة